Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Attam jirtu daawwattoonni Birmaduu Miidiyaa. Kun hambisaa bal'inaati. Guyyaa har'aatti keessummaa tokko biyya Ameerikaa Ameerikaa kaabaa dhufanii argadheen isaanii wajjiniin marii gochuudhaaf qophaa'e. Keessummaan koo guyyaa har'aa wajjiniin waa'ee haala Oromiyaa amma keessa jiruu fi waa'ee qabsoo karaa nagaa guutummaadhumatti waan jiru waliin mari'annaa. Keessummaan koo guyyaa har'aa obbo Mulaatuu Gammachuuti. Obbo Mulaatuu Gammachuu baga nagaan gara Birmaduu dhuftan. Fayyaa ta'a isinis baga nagaan nu eddanii. Birmaduu Miidiyaan carraa kana nuu kennuu isaatii fi baay'inee gammannaa. Gammachuu guddaa qabnaa fayyaa ta'aa jenna. Baay'ee ulfaadhaa. Tarii namoonni baay'een illee obbo Mulaatuu namni wal'aalee hin jiru. Garuu foormaalii mata'uu fi xinnoo beeksisuun barbaada. Obbo Mulaatuu Gammachuu paartii KFO Koongireesii Federaalawaa Oromoo KFO'tti itti aanaa dura taa'aa turanii yeroo dheeraa fi amma yeroo kanatti immoo isaan itti gaafatamaa qabeenyaa fi bulchiinsa paartii sanaati. Obbo Mulaatuu Gammachuu yeroo ammaa kanatti Ameerikaa kaabaa kana dhufanii jiru. Kanaaf yeroo kanatti carraa argadhee isaanii wajjiniin mari'achuu barbaade. Isaanis fayyaa haa ta'anii carraa kana naa kennanii yeroodhaan mareedhaaf dhiyaachuu isaaniitti nan galateeffadha. Irra deebi'anii baga nagaan dhuftan jedha obbo Mulaatuu. Fayyaa ta'a ammas irra deebi'anii baga nagaan nu eddanii jedhanis. Baay'ee galatoomaa gaa obbo Mulaatuu Gammachuu full disclosure jette faranjiin full disclosure fi anaaf obbo Mulaatuun waajjira tokko keessaa waggaa dheeraa walii wajjiniin hojjenneerra gara waggaa 11 gara kanatti kan deemu dur jechuudha. Eegas immoo gargarii baanee iddoo adda addaa jiraachaa turre bara dheeraa booda deebinee wal agarre. Yoon bara sana hundumaa taree lachanuma keenyan dulloomsa. Kanaaf bara sana taruu dhiiseen obbo Mulaatuu arguu kootti gammachuu natti dhaga'ame ibsuun barbaada. Obbo Mulaatuu baay'een gammada isin arguu kootti. Fayyaa ta'a Dooktar. Anis guddaa godheen gammada. Egaa durillee yommuun isin beeku akka kanaatti miti. Rifeensi keessanis baay'eedha. Fuulli keessanis akka kanaa miti. Amma xinnoo wal bira dabarreera natti fakkaata gaa dulluma kana. Akkasi. Galagalchoodha. Baay'ee fayyaa ta'a. Obbo Mulaatuu gaa maree keenya eegalla. Yeroo ammaa kanatti haala biyyi keenya Oromiyaan keessa jirtu akkamittiin xiinxaltu? Maalluun jettu mee haala yeroo kana nuuf xiinxala? Egaa hammani biyya Oromiyaa keessa hamman turetti biyya kana keessatti impaayera sana keessa yeroo ammaadhaa isa durii caalaa yeroo itti dhiphinni guddaan saba keenyarra jiru kana yeroo hundumaa caalaa rakkinni guddaan du'uun ajjeefamuun manni irratti gubachuun qabeenyi isaa jalaa baduun manca'uun namni durii seerri kabajama qaba namni nama ajjeese itti gaafatamaa fudhataa mootummaan kana yeroo ammaa kana akkuma bineensaa namni bakkeetti qabee namni hidhate hundumtuu ajjeesuu akka danda'u aaniti isaati. Lubbuudhaan jiraatanii ba'anii galanii deebi'uun baay'ee ulfaataadha.
egaa miidiyaa adda addaan an caalaa baay'ee isin duukaa buutu odeeffannoo adda addaa isin argattu jedheen amana. Kanaatiif akkani exaggerate godhee isinitti himuutu hin ta'ini exaggerate godheetu hin ta'ini kun beekamaadha. Kana jedhanii dubbachuun hin danda'amu. Oromiyaa yeroo ammaa kana keessa impaayirri suni lola guddaarra jirti golee arfanuunu sabi keenya akkuma beektanii sabi gara kibbaa jiru beelaan amma rukutameera. Hiyyumi kana birattiira qaaleensi jireenyaadha badeera. Kana jechuun iddoo hin danda'amne namni waan fuudhee nyaatu baay'ee ulfaataa yeroo itti ta'edha. Qabeenyi hundumtuu yeroo manca'ee jirutti jirra jechuun hin danda'ama. Kanaatiif karaa hundumaatiin dhiphina guddaatu jira saba keenya gubbaa. Rakkinatu jira. Diinni karaa hundumaa immoo itti socho'ee yeroo ammaa kana keessa kan dur hin beekne karaa hundumaan golee hundumaanii itti yaanii Oromiyaa yeroo kana keessatti lolli guddaan kan deemu. Sabi keenya immoo argee hin beekne diroonii kan jedhamu kan xiyyaara namni keessa hin jirre abidda buusu yeroo ammaa kana keessa gaa jira. Akkoo dhageessan gaddaa gaafa sanbata darbee Amboo keessaa Coobii kan jedhamtutti dirooniidhaan samii irraati abiddi saba keenyatti roobee akka jirutti fixeera. Lubbuun hamma ammaatti dhibbaa gadi kan hin taane akka dhumeedha. Namni baay'een akka madaa'eedha. Kun iddoo adda addaatti yeroo adda addaa irratti egaa ta'aa jira. Kan ammoo sabi keenya hin beeku wanta akkasiidhaan hin beeku. Kanatu amma nutti adeemaa jira. Hin jiraannaaf hin bannaa saba keenyaadha yerootti gaaffii guddaa keessa gale keessa jirra. Eeyyee Boomulaatu haala ammuma jettan kana keessatti Oromiyaa keessatti Tigraay keessatti Benishaangul Gumuz keessatti Gambeelaa keessatti iddoo adda addaatti lolli jabaa fi lolli xixinnaan ni deemaa jira. Haala amma jiru kana yeroo laaltanii akka amma dubbattan immoo mootummaan lafatti humni isaa dadhabee fuuldura dhaabbatee yookiin akka riphee loltoota wajjin loluu lafa dadhabutti keessumaa yeroo humni warra bilisummaadhaaf falmuu yeroo isaan humna isaan caalan yeroo wattaaddaroonni jalaa dhumanii isaan immoo deebi'aniitu sabarratti abidda aeroplaanii nama malee deemtuun irratti gad roobsu. Kun eessatti nu geessa? Biyya sana eessatti deemaa jirti jettanii ilaaltu? Egaa paartii fi mootummaan amma biyya bulchaa jiru kun egaa ilaalcha isaa imaammata isaa hundumaa yooni akkuma biyya sana yoo akkuma beektanitti impaayirri sun kan isheen itti uumamtee humnaan cabsuudhaan qawweedhaan garboomsuudhaan sarbuudhaan jireenya isaarraa fudhachuudhaan kan uumamteedha kanaan dura impaayirri suni. Kanaatiif kun impaayirri sun ergi waggaa 150 jalqabee hamma ammaatti kan jiru kuni tireendii sana gubbaa jira. Mootummaan dhufan hundumtu karaa humnaa malee hoomtallee hin jiru. Waliin ta'anii haasaanii ilaafilameedhaanii walii wajjin ta'anii rakkina jiru furuu inni jedhu kuni wanta hin jirreedha biyya sana keessatti. Kanaatiif ammayyuu mootummaan amma taayitaa gubbaa jiru kan inni galgaa ganama dibberee baa jiru yoon ajjeese malee yoon lafarraa balleesse malee seenaa isaanii yoon buqqisee gate malee gara seechitti dhalooti dhufu akka hin barre akka isaan hin beekne goona kan jedhu tireendii kanaarra jira. Kanaatiif rakkinni kun iddoo hundumaatti kan inni qabatee jiru mootummaa amma yeroo wajjiniin kan deemu yeroo biyyi lafaa dimokiraataa ta'e bulchuudhaaf
saba kana akka inni barbaadutti qabeenya isaa hundumaa eegee dimokiraataa ta'ee ilaa filaameedhaan wal filee wal bulchu isa biyyi lafaa gubbaa jiru kana tirendii kana dhiisanii humnumaan isa jabanaa haasee Minilik isa Minilikiin jalqabee tirendii sanatu amma dhufee biyya sana balleessaa jira jennee ilaallannu. Kun garuu eessaa nuun ga'u yeroodhaa gara yerootti warra tamma sila maqaa dhoofte kuni rukuttaa isaanii irraa kan ka'e saba nagaa saba keessaa keessa jiru mana isaa keessatti dhaqanii ajjeesuun yommuu yaadanii kanaanii warra nu mormanii iddootti deebiifna jedhanii yaadu ta'a. Garuu kuni waaqa birattis lafa birattis nama birattis iddoo hundumaatti waan fudhatama hin qabneedha. Iddoo gaa jedhanii yoo yaadanis hin goomu malee iddoo hin gahu. Rakkisaadha kun amma diinummaatu biyya sana keessatti lafa fudhataa dhufe jechuun hin danda'ama. Kan ajjeesu innaarraa ajjeese borii maali umuriin keenya anisaatis kan beennu Ihaadig jalqabee dhufee ajjeesaa ture. Ergasii booddee kun haalli kun hin jijjiirame. Warri yeroo sana leenca ta'anii dhufan har'a maalirra akka isaan jiranii namni sin beeka. Kuni yeroodha yeroon isaa hin jijjiirama. Akkoo kanaas kunis hin dhufa. Garuu namni taayitaa gubbaa jiru eessayyuu haa jiraatu lafa amma jiruu fi immoo maaltu dhufe jedhee yaaduun isa gubbaadha. Har'a du'aatii namoota keenyaa bichaa utuu hin ta'in kana booddee biyyattiin waliigaltee tokko taatee waliin deemuudhaaf attamitti danda'ama isa jedhu ilaaluun hin barbaachisaa. Garuu yeroo ammaatti mootummaan biyya bulchu kun kana waan arginatti hin fakkaatu. Inni amma deemamaa jiru kun balleessaan kuni gara tokkummaatti waan dhufu miti rakkina guddaatu dhufaa deemaa an jedhu ilaala. Haa ta'u obbo Mulaatu baay'ee galatooma. Yeroo ammaa kanatti amma yeroo nuyi asii haasaa jirru kanatti biyya South Africaatti warra mootummaa Tigraay wajjiniin araaramna kan jedhu mariin godhamaa jira. Xiinxallooti namoonni xiinxalanii baay'een siyaasa xiinxalanii baay'een soba kuni nagaadhumayyuu waan barbaadan miti kan jedhutu dubbatama. Haa ta'u meeqaanii nagaa barbaadu nagaadhumatu ta'uuf deemaa jennee fudhannu. Akka kanatti Oromoo fi saba kibbaa kana guutummaasaa keessaa hambisanii Tigraay wajjin duwwaa nagaa haasa'anii biyya sanatti nagaan waaraa dhufuu danda'a jettanii yaaddu? Kana duraan dursinee gara 2019 keessa yommuu Adwaayeen iddoo lamatti hiramee inni tokko Maqalee galee inni tokko immoo Finfinnee keessatti maqaa jijjiirrate itti himnee turre. Gara sechitti biyyaana keessatti biyyattii kana impaayera ishee Itoophiyaa jedhan kana haaraa godhamtee akka gara sechitti waliigalteen uumamee waliigaltee kana immoo wal bira teenyee mareedhaan tokko taanee biyyaana bulchuun hundumti biyya kana jiru abbaan biyya kana jiru kun hundumtuu abbaa biyyaati. Inni tokko gararraa ta'e inni tokko goodaa ta'e inni tokko qabaatee inni tokko dhabee inni tokko qabeenya isa tokkotti fandalalee jiraachuu hin danda'u. Sirni ittiin bullu kun hundumtuu heerri mootummaa kanaas hundumtuu gaaffii qaba. Hundumtuu qubaan waan ta'aa jira. Sirna bultiin kun hundumtuu sirna federaalaa ta'een walii wajjiniin marannee gara sechitti biyyaana tokkummaadhaan dhaabnaa mareen haa godhamu jennee yaannee turre. Kun maaliifi yoo hin beekta ta'e ammammaatti biyya sana keessatti mootummaan gubbaadhaa gadi ijaarama. Ammammaatti gubbaadhaa gadi ijaarama malee godaa ol hin ijaaramne. Sirni federaalaa immoo godaa ol ijaarama. Sabi kun hundumtuu kanaan dura gubbaadhaa isumatti ajajamu nama irra kaa'etu isa bulcha malee inni ofii isaatiin
namanni filatee achi kaatee nama filatee achi kaate immoo yeroo barbaadetti buusuu iddoo buusuu isa kaasuu isa deemsisuu akka danda'utti miti kan godhame nama gara biraa kaa'aa fi nama gara biraatu irraa kaasaa nama gara biraatu immoo gara biraa immoo fuudhee achi kaa'aa kanaatiif abbaa biyyummaan hin beekamu ture. Innaa waliigallee gara seechitti kana mareedhaan hundumtuu akkuma tamma jechuu yaaltee inni kaaba jirus inni kibba jirus golee arfanuun hundumtuu biyyaana keessatti qooda fudhatanii tokkummaadhaan mari'annee gara seechitti biyyattii haaromsuun nu gubbaa jira. Kanarratti mari'annee filmaata deemsisuun nu gubbaa jira. Yoo filmaata kana kanaan hin adeemsifnu ta'e filmaata kana booddee waa sadii akka inni ta'u barbaanna. Filmaati kun inni tokko dimookiraasii gadi buufnee sabi kun karaa dimookiraataa ta'een wal bulchuu hin danda'a isa jedhamu fiduu. Lammaffaani nagaa biyya kanaaf biyyattii kanaaf nagaa buusuu. Sadaffaan gara si'achiitti biyyattiin kun isarratti hundooftee walii galtee misooma ishee qajeelfattee gara badhaadhinaatti adeemuu dandeessi. Kana ta'uu baannaan gara wal fixuutti deemna. Rakkinuma isa durii viisheesiisa ta'e geengoo sana keessaa bahuu hin dandeenyu. Kanaattii fi filmaata dura wal arginee hundumti keenya hin mari'anna gaafa jennu inni kun immoo hin ta'u jedhanii nu didan. Namni hundumtuu irratti walii galuu dadhabe mootummaan hin didee kana booddee filmaati dhufe ergi filmaati dhufe booddee egaa isammaa arginu isa kaabatti uumame. By the way, Oromoon ergi gaafa mootummaan kun jijjiiramee 2018 jalqabee hamma ammaatti dhiiga bu'aa jira, dhiigi isa dhangala'aa jira. Jireenyi hundumtuu lolli guddaan Oromoo irratti adeeme. Oromoo irraa ka'eeti gama gara kaabaatti kan inni adeeme waggaa lama asitti kan amma argaa jirru kun. Kanaaf araara godhama jedhanii nama Afrikaa kibbaatti Tigree fi warri badhaadhinaa walii wajjin goonaa inni jedhan kuni attenshinii Oromiyaa keessatti dhoowwachuudha malee dirooniin Tigraay irrattis bu'aa ture bu'aas jira ansaanii xinnoodha jechuu koo miti yaanuma keenya booje jechuu koo miti nurras amma bu'aa jira nurratti rasaasni deemaa ture meeshaa xiccimaan nurratti tureera waggaa 4 jalqabee hamma ammaatti nurra jira garuu biyyi lafaas miidiyaan jirus attention ilaannee waa'ee saba Oromoo keessatti isa ta'u du'a attamii akka ta'aa jiru manaa nama baasanii isa nama ajjeesaa jiran kana isa manni nama irratti qubataa jiru beelarra jirra ilaa baay'ee wanti fokkuun garuu minaan haamamee taa'u tuullaa minaanii abiddatti kaa'anii yeroo itti gubanidha. Mana namaatii baasanii kan yeroo itti gubanidha. Namni garuu beelarra jira. Akka maraatummaati malee akka waan miti. Kanaaf nama Afrikaa kibbaatti lama ta'anii araara deemsuun ni jedhanii lachumti isaanii yoo akka carraa ta'ee walii galanii yoo jedhanii isaa walii galuuni nagaan biyya sana keessatti bu'aa nagaatu dhufaa kan jedhu karaa koo ilaalchi koo abdiin koo hin jiru. Maaliif araarri kan bu'uu danda'u golee arfanuun hundumtu walitti dhufee waa'ee biyyattii irratti mari'achuu yoo danda'e malee waa'een biyyattii sun hundumti keenya abbaa biyyaati jennee biyya sana keessatti waaqayyo inni hundumaa waliin uumeera achi keessa nu jiraachiseera hundumti keenya waan qabnu carraa biyyattiidha wal bira teenyee waliin mari'annee murteessuun nu gubbaa jira malee namni wasa murtaa'e bichaanii achi taa'ee waliigaltee uumee fi nagaan hin bu'aa kan jedhu hin qabnu. Nama deemaa jiru gabaabaatti jarri waa walitti dhufne fudhatanii dhaqan ammayyuu araara kan ta'an karaa adda addaadhaa kan nu dhageenyu. Mootummaan akka isaanii hiikkatanii qawwee lafa kaa'anii hundumaa godhanii biyyattii keessatti deebi'anii akkuma isa duriitti akka isaan deebi'an gaafata. Isaan sun immoo hiikkannoo bira dhiisitii waan bira hin geenyu. Eertiraan nu keessaa baatu Eertiraan nutti fiddaniittu Eertiraan nu keessa jirti biyya kana
biyya gara biraa nutti waamtanii nu geessaa jirtu isa nu keessaa baasaa nyaata akka nu galu telefoonii elektirikiin waan adda addaadhaa waan itti dhimma baanu hundumtuu akka isaan hin mijaa'u inni ijoon akka achi galu isa kana gaafatu. Isaan kun immoo kan isaan gaafatan hundumaa dura yoo isinii qawwee lafa keessan malee hin ta'u an jedhu haasa'aa jiru. Kun immoo walitti dhufaaf hin dhufuusaa hin beeku. Na baay'ee ulfaataadha waa walitti araaramu natti hin fakkaatu. Garuu warri humna qabaniin kan akka Ameerikaadhaa kan akka warra gamtaa Awurooppaadhaa warri kun hundumtuu warra horii nu liqeessanidhaa warra nu nyaachisaniidhaa warra gargaarsa nu kennaniidhaa. Diroonii fi xiyyaaraa fi rasaasa bichaa nu kennu sutun ta'anii duukaan masaas qamadiis daabboo hundumaas nu kennu. Kanaatii fi mootummaanis immoo baajata isaatiif karaa adda addaatii fi humna qabaatee kan inni itti adeemuu danda'u kanaan irratti ba'aa godhanii gara araaraatti yoo hin deemama ta'e hundumtu walitti dhufee biyyattii sanaaf nagaa kennuudhaaf araaraa dhufuun isa gubbaadha. Lapheen araaraaf baname jiraachuun isa gubbaadha. Yoo araarri bu'ee jedhee yoo hundumtuu ilaaf ilaameedhaan walii wajjin ta'anii rakkina hiikuu danda'ama. Qawween rakkina hiikuu hin beekna. Nus karaa nagaati kan nuyi jennu. Qawweedhaan naga hinna jennee waa yaannu har'a humna godhatee tokko yoo isa tokko mo'ee dhaloota dhufutti darba. Kun yoo nagaadhaan teenyee dubbii hinne garuu iddoo tokkotti dubbii kunna. Inni wal ajjeesanii inni wal sarbanii humna walitti argisiisanii samma amma deemaa dhaadannoodhaan samma deemaa isa waggaa baay'ee darbe jabana miliqii odeessan har'a teenyee seencharii kana keessatti waa'ee jannummaa dhaadannoo isa durii isa booddeettafaa sana arrabsoo wal ceepha'uu kun hundumtuu faayidaa hin qabu. Ulfina wal ilaannee tokkummaa keenya eennee waliin wal kabanyee wal keessa yoo hin jiraanne ta'e jiraachuudha. Yoo kanaa ta'e kanan ta'u ta'e namni gara sechitti isa fudhatee jiraatu hin jiru qabsoon itti fufaa jennaan. Iddoo galatoomaa Obbo Mulaatu deebii keessan keessatti waan isin kaasan tokkotti inni gidduutti deebi'ame. Utuu filmaatiin ta'in fuulduraa mootummaa kanaa wajjiniin haasofnee kottaa teenyee mari'anneetu biyya kana haaromsinaa. Haaromsi sun immoo karaa dimokiraatawaa ta'e karaa ilaaf ilaameen jiru filmaatii akka ta'u nagaan waaraa akka dhufu biyyattiin immoo gara guddinaatti gara badhaadhinaatti akka dabartu kanatu godhaa jennee turree jettan. Inni kun immoo hin taane gaafiin ani qabu biyyi suni akkuma sinsilee jettanii isa tokkotu humnaan isa tokko irratti ka'ee cabse. Yeroo humnaan cabsu immoo lafa isaa duwwaa fudhate miti. Lafa isaa, aadaa isaa, afaan isaa, akkaataa jireenya isaa, amantii isaa, sirna poolitikaa isaa hundumaa cabse, hundumaa dhorke. Saba sana geeddaruu fi jaarraa tokkoof walakkaa fi hojjetame. Akka namni of jibbu, akka inni ofiisaa jibbee, ofiisaa ganee nama biraa ta'uu godhame. Impaayera jechuudha. Impaayeratu ta'e. Impaayera haaromsuun hin danda'ama. Amma diduunsaa kun iyyuu impaayera takka haaromsuun akka hin danda'amne yookiin falmiin godhamu kun hundumtuu fiwutaalsa jedhani waan garatti deemuu hin qabne, waan hin baasne. Garuu sirba sirri hin taane kan jedhu agarsiisa namooti jedhan jiru. Maal jettu isin? Jecha gaariidha. Galatooma gaaffiin keessan gaaffii fudhatama qabudha. Haa ta'uyyuu malee nuyi waanuma barbaachisu iyyuu amma hamma ammaatti humnaan godhamaa ture. Inni humna waggaa 150 fuuldura godhamee hamma ammaatti adeemaa jiru kuni eessaanuu nu gahuu hin dandeenye. Biyya lafaati hiyyumaan warra gadaanaan keessaati nuyi tokko
kan kana nu gochuu danda'e immoo qabeenya keenyatti waan adeemaa jirru yeroo ammaa kana keessatti sirna mootummaa keessatti booddee hafaa isa jabanaa durii sana isa adeemsifnee iddoon ga'uu waan hin dandeenyeef biyyattii kana haaromsinee akka isa sanatti deemuudhaa fi waliigaltee goonee deemna. Yoo kun hin ta'u ta'e tirendiin samma wal ajjeesaa jiru kanaatu itti fufa malee wanti ta'u hin jiru. Kanaatiif biyyattii balleessuudhaaf deemtoo taatanii isa durii qabattanii deemuun karaa kanaadha. Egaa amma lakkii isumatu nu baasaa jedhanii akkuma amma kaa'uu yaalame kana itti fufaa warri jiranii ammayyuu biyyattii gara badiisaa gara iddoon taanetti kan adeemsaa jirudha. Kun ammayyuu karaan kun hin baasuu jennanu ammayyuu teenye hin baasuu jenna. Kanaaf ergi kun hin baasu ta'e maaltu jira? Sabi keenya amma danda'ametti kanan jechuu danda'u qabsaa'udha. Qabsaa'uun karaa baay'eedha. Qabsoon karaa baay'ee jira. Itti qabsaa'ee kana keessaa bahuu danda'u kanaa ala filannoon addaa jira jedhee waan yaadu hin qabu. Haa ta'u iyyuu malee attamitti qabsaa'uun jedhu yaada adda addaa jira. Qabsoo kanarratti isaanis ekkoo cabsanii harkaa fudhatanii qolqabbii isa balleessanii eenyummaa isaa harkaa gatanii nama baay'eedha. Iddoo baay'ee jira. Kaan yoo waan barbaade yoo ta'e anaanoo natti hin bu'u maal na godhaa kan jedhanii yaadan jiru. Inni kaan immoo keessa galee garatti ba'u itti ulfaatee kan rakkataa jiru jira. Inni kaan immoo warra cabsanii wajjin walii galee wal duukaa deemaa jira. Iddoo kana keessa jirra. Kanaatii fi hundumtuu kanarratti qooda fudhatee isa rakkina guddaa nutti fidaa jiru kana jenereeshinii gara jenereeshiniitti isa darbaa jiru kana iddoo tokkotti dhaabne nagaa buufnee biyyaana keessa jiraanna. Kanaan achi biyyattii gara wal balleessuutti deemna jenneeti egaa kan yaanneef kanaan dura warra gara biraan jiru warri jiran sabii fi sablammiin hundumtuu warri jiran wal keessa warri jiran kuni nagaadhaan gara seechiitti ulfina walii ilaannee walii wajjin deemnaa jechaa jirra nuyi amma humna keenyaatti. Kun ta'uu dadhabee rakkinni uumamaa inni jiru kun immoo isuma amma argaa jirru kanaadha. Maaliif amma fakkeenyaaf abidda Maqalee keessatti jiru yoo dhaamsite Oromiyaa keessa abidda boba'aa jira. Abidda Oromiyaa keessa jiru yoo dhaamame Benishangul keessa jira. Gambeellaa keessa jira. Affaar keessa jira. Sumaalee keessa jira. Kun yaadi kun iddoo tokkotti yoo dhaamsite hundumaa iddoo hundumaatti adeemaa jira. Maqalee keessatti yoo dhaamsite Amaara keessatti amma yeroo ammaa kana keessa Qimaanti Gondar keessaan akkasitti jira. Aagoo akka kanaatti jira. Biyya kana hundumaa nagaan jira jettee biyya Amaaraa keessattis waan yaaddu hin jiru. Nagaan amma yeroodhaa gara yerootti yommuu sirna kana fuudhanii adeeman biyyattiin gara rakkinaatti adeemti. Rakkinaa gara rakkinaatti deemti malee bal'inatti hin dhufu. Kanaatiif haalli kun jijjiiramuun isa gubbaa jira. Isa jijjiiruudhaaf immoo qabsoodhaa. Qabsoon karaa addaatii isuma kanatti yaalaa jirra jechuu barbaadeetan. Baay'ee galatoomaa obbo Mulaatu. Ammam akkan jedhu wallaaleenanii rakkadhaa. Namoonni tokko amma isin gara rakkinaatti deemaa biyyattiin hin diigamtii jettanii. Impaayerri diigamuu ni dirqamaa. Impaayerri dhaabbatee hafe hin jiru. Maaliif walqixxummaa irratti dhaabbate mini impaayerri jechuun saamicha irratti dhaabbate isa tokko saamee dhiphuun isa tokko bal'ina isa tokko ta'a. Rakkinni isa tokko gammachuu isa tokko ta'eetu ittiin jiraata. Kanaaf hiikaanii impaayera tuttubuu tumsuudhaa fi dhaabuudhaa fi jala naanna'anii itti rakkachuutu hin ta'in impaayerri akka isheen jigdu gochuutu hiikaadhaa jedhu. Kanaaf rakkinni suni bal'inaa namoonni jedhan jiru. Maal jettu isin? Egaa
mana jaarranne keessa hundumtuu hin jiraannaa iddoo jiraannu kana keessatti walitti dhufeenya hin qabnu gara si'achiitti yoo jedhan egaa isa kana kaa inni nuyi amma jechaa jirru kun ilaa yoo walii wajjin jiraanne baay'ee wal tumsinaa walii wajjin jiraachuun wal kabajnee ulfina walii laannee isa amma jettan kana isa wal sarbani isa tokkorraa fuudhanii nyaatan isa tokkorraa fuudhanii dhimma itti ba'an kuni warri kana gootan dhaabaa gadi teenyeetu wal balleessuurraa egaa inni nyaatamu amma yoomitti nyaatama taa'een ilaalu kanaatii fi akkuma isaatti egaa mana bahuutu dhufaa yommuu sana yoo mana baanee qilleensi nu gidda galuu danda'uu hin danda'a kanaatiif yoo walitti jiraanna ulfina walii laannee wal duukaa deemnaan hin ta'u kun yoo jedhame kun egaa amma nama wal diigaa jiran kun nama Tigraayitti deemu kun adeemeera isachiidha yommuu finnee nu gara si'achiitti maaltu dhufaa ilaa lola Tigraay yommuu jalqabame itti dubbanneerra lola kana keessa galinaa lolli kun rakkina baay'ee fidaa Eertiraa dubbii kana irratti jabana obbo Mallasi Eertiraa kun ilaanneerra amma immoo jabana kana keessatti immoo Tigraayin gara kanatti adeemsifna lola kana booddee lolli kun yoo deeme qabeenya dhabna ijoollee wal adeemaa tunu harkatti dhuma qabeenyi keenyas gad deebi'a guddinni keenyas amma kana gad deebi'a misooma amma balleessan kana indagana deebanii toshuudhaaf lubbuun amma jiru kana indagana saakrifaayii godhaa jechuudha hamma guddanne gad deebinaa jechuudha kanaatii fi rakkinatu dhufaa dhaabaayyen jennaani seera kabachiifnaa seera kabachiisuudhaaf dhannaa jedhan seera kabachiisuudhaaf xoorsa raabitiin maal barbaachisere poolisiin hongaa nama dide biyya keessa jira poolisiitti na jajjanii jennaan lakkii kana ol ta'e kanaaf xoorsa raabitiin loltuudhaan deebifnaa jedhan yoo loltuudhaan dhattani lubbuun hin badaa qabeenyi hin badaa jireenyi hundumtuu hin badaa seenaan gara sachiitti dhufu immoo sakkammaa miti hin jijjiirama waan gara biraatu dhufa gaaffii gara biraa fudhatee dhufa nu gidduutti madaatu uumamaa gara si'achiitti gara walitti naraaramne suphee gargar cabee nu godha dubbiuni kanaatiif dhaabaayyen si'a tokko gara ija jabnumaan nutti himu Itoophiyaan hin diigamtu warra jedhamtu diigama malee jedhu hin diigamtu attamitti jettu guyyuma tokko walitti yaadee chiirsi illee gargaraa deemnu isinitti fakkaataayi ilaa kun Tigraay koof dandeesse kophaa ishee addana mootummaa uummattee jiraatteetti inni tokkos immoo bor akkasuma ka'ee mana jaarrataa yoo akka jettanii hamma dubbiin kun wal cabsuun wal hacuucuun wal garboomsuun wal irratti qawwee kaasuun humnaan wal irratti bobba'uun hamma dhufetti amma mataa isaatiitti akkuma jirutti mana jaarrataa gara kana koostii hammanaa kana dhaquurraa mee amma walii gallee kana hundumaa dhaquun lubbuu balleessinee hundumaa goonee kana gochuurraa isinis jiraachuu hin dandeessa warri kana yaaddanii yeroon isiniin kennu kanaatiif dhaabaayii kana hin danda'ama taanaa wal kabajjee walii wajjin jiraannaa yoo hin danda'amu ta'e immoo gaa abbabbaan mana isaa jaarrachuutti deema ta'an beekamu enna kaagaa kanuma haasa'u namni. Baay'ee galatamu Abbo Mulaatu. Biraan darbaa gaaffii baay'een qaba waa'ee kana irratti garuu haala jirurraan kan ka'e biraan darbaa namoonni tokko qabsoon karaa nagaa godhamu biyya sana keessatti takkaas ta'ee hin beeku ammas immoo guutummaadhumatti dhaabbateeraa jedhu amma dudduubatti deebinee ilaallee biyyi sun egaa Miniliktu walitti humnaan cabsee fidee Abisiiniyaatti warra Habashaatti biyya Oromoo biyya Sumaalee biyya Sidaamaa biyya Walaayittaa warra kana fakkaatan hundumaa dabale nagaan ta'een beeku yeroo sanatti qabsoon nagaan turre qabsoon kan ta'u humnuma irreedhuma duwwaadha. Jabana Haile Sillaasees waan ta'e hundumtuu irreedhaan ta'e yeroo qottoonni baalee Oromoonni baalee ka'anii qabsoo godhanii humnaan cabame. Raayyaa fi Azeeboo irratti Oromoonni yeroo ka'anii falmanii humnaan cabame.
mareen hin jiru. Jabana dargii akkuma beektani warra karaa nagaa qabsoofna jedhanii kaan warra akka Haayilee Fidaafaa warra kana fakkaatan hundumaa eega yaada isaanii irraa fudhatee hojjechiifatee booda Mangistuu walitti qabee hunduma isaanii fixe. Mallasis yeroo gabaabduu fi yeroo ca'umsaa jedhee biyya sana yeroo amma mootummaan isaa lafa qabattutti turseetu yeroo mootummaan isaa lafa qabatu hundumaa balleesse karaa nagaa wanti ta'e hin jiru. Inni ammaas kanuma bultii tokkoo fi torban tokkoof jechuu dandeenya sirbi ta'eera Finfinneetti kunoo karaa ca'umsatu dhufe jedhame. Booda garuu hundumtuu humnatti deebi'e. Amma isin kafaa'onni karaa nagaa qabsaa'aa jedha. Qabsoon karaa nagaa maaltu ta'aa jira? Maal gochaa jirtu karaa nagaa maaltu danda'ama? Qabsoon karaa nagaa biyya sanatti hojjechuu ni danda'a? Fayyaata gaaffii gaariidha. Qabsoon karaa nagaadhaa adeemsifamu baay'eedha karaansaa. Qabsoo karaa nagaa keessatti yommuu adeemsanii du'i hin jiru, hidhamuun hin jiru, rakkachuun hin jiru jechuu miti. Qabsoonni biyya sana keessatti adeemsifnu warri karaa hidhannoodhaa adeemsan jiru. Garuu qabsoon karaa nagaa adeemsifamuuf karaa hidhannoo adeemsifamu kuni eessaan nama gara kamitti kan jedhu duraan dursinee itti galli keenya maalii isa jedhudha. Akkuma amma jedhame qabsoon karaa adda addaadhaa godhameera. Yeroo darbe keessatti Baalee keessatti godhameera. Qotee bulaan Baaleedhaa ka'aniiru. Waaqoo guutuu irratti kan irratti qooda fudhataa turanii. Jeneraal Taaddasee Birruu nan ilaaluu jedhanii turanii. Yeroo Meechaaf Tuulamaa keessatti qooda fudhachuudhaa fi waanii ta'anii ergasii booddee galee fi maal akka ta'e ergi galee fi booddee qabsoo Oromootti dabalamanii isaanis garmalee rakkina guddaa keessa darbanii ergasii booddee lubbuun isaanii darbuu danda'eera. Haayilee Fidaafaa kan akka Baaroo Tumsaafaa qabsaa'ota adda addaa maqaa dha'uun hin danda'ama. Kun hundumtuu ta'eera. Haa ta'uyyuu malee ergii ta'e asitti hin hafeeyi, hin laafeeyi qabsoon Oromoo gara booddeetti deebi'ee isa jedhan miti. Itti jabaataa waaniinsaa jabaataa dhufee yoonaa naga'eera. Haa ta'uyyuu malee qabsoon kun itti fufaa jennee ilaalla. Qabsoo karaa nagaadhaa godhame keessaatii akka fakkeenyaatti kan nuyi fudhannu Oromoon akkan beekutti 2018tti goodhaadhaa gararraadhaa keessaa alaa hundumtuu yaada tokko irratti walii gale. Yaada tokko irratti yommuu walii galee jedhu qabsoo sana adeemsisee humna sana yeroo sana keessa kuffise. Humna sana yommuu kuffiseeru rakkinni isaa maal ture? Kuwaasii hin taphattaa, kuwaasii xuruu gootee kubbaa taphattee, kubbaa kana taphattee gaashaan taphiisa beettee taphattee yoo galii hin galchitu taate goolii jechuu kooti. Galchuu hin dandeessu taanaan taphiisuma ofumaati jechuudha. Ati taphiisuma gaashaa isarratti taane taphiisa gaashaa taphanneetu waanii galchuu dadhabnee qeerroonis yommuu sana orgaanaayizii ta'ee kan iddoo sana qabsoo kana iddoo kanaan ga'uu danda'e deebisee orgaanaayizii ta'ee akka ta'utti dhaaluu hin dandeenye ba'eera harkaati jechuu kooti. Hamma jennutti Oromoo keessatti Oromoon waliigalee keessaaf alaan hundumaan waliigalee jennaan biyya sana impaayera sana keessatti waan nu gochuu hin dandeenye hin jiru. Isa bichaasuutu hin ta'in gaanfa Afrikaa gubbaatti Oromoon waan guddaa kan hojjetudha. Saba bal'aadhaa, saba cimaadhaa, saba guddaadhaa, saba risoorsii qabuudhaa, saba qabeenya gaashaa qabuudhaa, saba orgaanaayizii ta'ee iddoo tokkotti yaada isaa tokko godhatee wal duukaa hiriiree koozii isaatiin wal duukaa deemu ta'uu danda'e. Inni kaan koozii Oromoo dura dhaabbatee koozii Oromoodhaa kan balleessu Oromoo mataa isaa ta'ee
kan wal garboomsu Oromoo ta'ee waan argameef kanatu rakkinni keenya kan nu keessa jiru. Kanaafi inni tokko hin qabsaa, inni tokko immoo adda mataa'ee isa qabsaa'u balleessa. Garuu Oromoon hamma ammaatti gaaffiinsaa hin deebine, gaaffiisaa akka inni deebi'uu fi karaa adda addaa gaaffiisaa dura kan dhaabbatan warra gara biraa utuu hin ta'in Oromoonuma ta'ee gogaa gara biraa uffatee gaaffiisaa dura kan dhaabbatutu jira. Kanaaf Oromoon amma ammaatti ikkoo iddoon argame yeroo tokko tokko iyyuu warri gara biraan ka'anii maal jedhu maal isin warri Oromoo kun maal odeessaa jirtu? Kan biyya bulchaa jiru Oromoodha. Oromoon iddoo biyya bulcheetti hin dagana immoo deebitanii isin taraa keessan amma biyya bulchaa irratti kunuun jiru. Sirriidha. Oromoon har'amini kan inni biyya bulchaa ture maqaa Oromootiin. Haayile Sillaaseen biyya bulchaa turaniiru Oromoodha. Mangistuu Hayilamaariyaam biyya bulchaa turaniiru Oromoodha. Yommuu Mangistuu Hayilamaariyaam biyya bulchanii isaan duukaa Tasfaayee Dinqaadhaa ijoollee Ambooti Oromoodha. Garuu warri bulchaa turan kun waan Oromoon fedhu miti kan isaan hojjetanii. Oromoon rakkinni isaa dhagee quuncoo isa qabate miti. Sirna barbaada, sirna ittiin bulu barbaada, sirna gadaa iddoo qabate, sirna dimookiraasii barbaada, sirna ofiin of bulchuu barbaada, sirna murtee mataa isaatii ofii isaatiin murteeffatee jiraatu barbaada Oromoon. Self determination barbaada. Kan godhutu dhibe. Hamma kanan goonnetti gara si'achiitti biyyaana keessatti rakkinatu uumamaa deemaa kun jiraachuutu isa gubbaa jira jenna nuyi. Kanaaf falma Oromoon qabsoon Oromoo gara kanaatti kan deemsudha. Warri qabsoo Oromoo deemsifne jedhanii Oromoon attam godhee mataasaa ofii isaatiin of danda'e ofii isaatiin of bulchuu kan danda'u kan isa bulchu kan isa oolchu kan wajjiniin ta'u jireenya isaa gubbaatti kan gargaaru namni filatee ofii isaatiin taa'ee laabalu akka seedee isa filate immoo yommuu inni balleessu buusee iddoo buusuu kan danda'u sirni kun yoo uumameedha biyya kana keessatti jenneeti kan haasa'u. Nama Oromoon achi taa'ee jedhanii Oromoo lakkaa'uun jeneraalota Oromoo lakkaa'uun Oromoo faayidaa hin qabu weennan. Sirna ajjiniin deemna sirna jijjiiramu sirna kan jijjiiruu danda'u nama sirna jijjiiree sirna sana keessa jijjiiramee jiraatu kana barbaannaa jenneeti. Baay'ee galatoomaa obbo Mulaatu. Gaaffiin koo waa'ee isa karaa nagaa kanalaa karaa nagaa qabsaa'uu fi akkanatti fakkaatutti fakkeenyaaf KFO'n sarbii tokko malee waajjira banatee dhiibbaa tokko malee saba lafa barbaadeetti walitti qabee karaa nagaa qawwee utuun kaasin yaadasaa kaayyoosaa akkaataa adeemsasaa lafa itti galuu barbaadu Oromoof maa'ii baasa jedhee kan amanu tokko himuudha. Miseensota horachuudha. Karaa nagaa filmaata keessatti qooda fudhachuudha. Amma biyya sana kan jiru KFO'n amma beekutti biiroo 2-3 yoo banamee qabaattan malee biiroon keessan guutummaa biyya sana keessatti cufamee jira. Miseensoti keessanii lafa jiranitti adamfamanii hidhamu. Nama walitti qabdanii oli biyya keessa deemtanii nama walitti qabdanii marii gochuu hin dandeessani akkam beekutti yoon dogoggoreera ta'e hin beeku garuu yeroo akkas ta'u keessatti qabsoo nagaa maal gochuu danda'ama. Aadaa biyya sanaatu qabsoo nagaa kana hin ayyamu isa jedhudha gaaffiinsa. Biyya sana keessatti seerri jira, heerri jira, heerri mootummaadhaa jira. Sirni ittiin biyya bulchan sirni federaalaa ta'e jira, hojiirra hin oolin malee. Yeroo kana karaan nagaadhaa karaan itti adeeman sila dubbachuu yaaleera. Yerootti saba walitti qabuun hin danda'amne dubbatanii itti yakkamuun iddoo jiru keessatti attam gootanii sirna karaa nagaati jettanii bira teessuu.
nagaan jira nagaadhaanii qabsoo adeemsifnaa jettu inni isin jettani sirriidha. Garuu seerri jira heerri jira biyya sana keessatti seera jiruun heera jiruuni mirga Oromoodhaa isuma amma jiru kanaanii kabachiisuun hin danda'ama. Isa kanaaf immoo yommuu seera kanaaf heera kanaaf karaa irraa jallate iddootti adeemu mirga Oromoodhaa iddootti adeemu mirga Oromoodhaa eegamu jennee yommuu dubbannu kanaaf itti dhamuun itti rakkachuun itti sarbamuun hin jira. Sabi keenya immoo kana keessatti hidhachuutu isa gubbaa jira. Karaan itti hidhatu maali? Qabsoo kana karaa adda addaatiin ilaalee xiinxalee hamma jiruun karma jiruun karaa itti baaseen hundumaanii egaa hamma humna keenyaatti egaa kanumaaniyyuu achuma teenyee mirgi Oromoodhaa jalaa sarbame kun sirrii miti hamma kun sirrii hin taanetti nagaan argamuu hin danda'u nagaa buusaa jennee itti dubbachuu kana hundumaa hin yaalla. Namni immoo waan danda'u hojjeta waanta ta'eef karaa adda addaa waan masatti fakkaatu hojjeta waanta ta'eef nuyi karaan kun hin baasaa. Biyyi lafaa yeroo ammaa kana keessa biyyi lafaa dimokiraataa yeroo ta'e ilaaf ilaameedhaan wal dhaga'ee rakkina isaa hiikkatu keessa jirra. Kanaatii fi amma kan qawwee gara qawweetti nu geessu kana hunduma isaa soolvii goonee nagaadhaanii karaa nagaatiin hojjechuu yaaluun nu gubbaa jira. Yoo kun didamee jedhee hamma jirutu ka'a biyyatu isaan masala jechaa turre sanatti gara sanatti nu adeemsisaa inni immoo hunduma keenyaaf gatii nu baasisaa. Kanaatiif kana dhaabaati karaa nagaadhaa warra qawwee baasanii jiran kana wajjiniinis araara buusaa biyya kana keessatti nagaa bu'uu dhiigi namaan dhangala'iinii nagaa bu'ee gaaffiin saba kanaadhaa adeemuun hin deebi'u yommuu jedhaniidhaan immoo gaamma argite lakkoofsi namootaadhaa guyyaadhaa gara guyyaatti dabalama. Haal goona nuyi yeroo kana keessa waan nuyi haasaa jirru karaa nagaadhaa fiduudhaanii irratti dubbachuu wal ga'uu hiikoon kan nufu malee badiisaa gara badiisaatti nu geessaan nama hojjetamaa jiru inni nagaa achuma teenye isa ittimnu kanaaf immoo rakkina guddaa argaa jirra. Misoomsonni keenya akkuma amma dubbatame akkuma isin beektanii waajjirri keenya iddoo hundumaatti cufameera. Amma fakkeenyaaf amma yeroo ammaa kana keessa akka beekutti Baha Wallaggaa keessatti kun bakka bu'u Fiqaaduu Ayyaanaa kan jedhamu hidhamee iddoo inni jiru hin beeknu hedumma faamiliini. Kun maal godheeti nama ajjeesee miti hatee miti yakka adda addaa hojjetee miti mirga Oromoo irratti dubbachuudhaaf kun maaliif ta'a jechaan kun maa deema maaliif saba Oromoodhaa iddoodhaa gara iddootti yommuu deemu akka bineensaatti adamsanii maaliif ajjeefama han jedhu haasaa jirra nuyi kana dubbanna lubbuu keenya irratti jireenya keenya irratti murteessineeti achi teenye kan dubbachuu dandeenya. Kunaafuu maal barbaachisaa warri jedhan yoo jiraatanii maal gochuutu isa gubbaadha nuyi hamma humna keenyaatti hammi jiru qabsoo karma jiruun akkoo jiruun qabsoo kana adeemsuun isa gubbaa jira hamma danda'u gara si'achiitti. Kanaatiif karaan kun hin baasaa itti himna biyya lafaatti hundumaatti hin dubbannaa yeroo seencharii kana keessatti immoo lolli karaa kanaadhaa booddeettafaadha. Yeroo waan booddeettafaa kanaa fudhannee deemuun nu gubbaan jiru waan waliin galle irratti teenyee haasofnee walii galuu danda'uun nu gubbaadha. Waan walii galuu irratti immoo walii wajjiniin hojjenna jenneeti malee haalli hundumtuu qophaa'ee karaa nagaatiin waanii ta'anii wal bira ta'anii waliin dubbatanii waa hojjechuun yeroo itti hin danda'amnedha. Fakkeenyaaf filmaata bara darbee kana keessatti sirna dimokiraasii gadi buusaatii filmaata sabi keenya goodaadhaa hamma gararraatti nama filu abbaa barbaade haa filatu sabi kun bilisa ta'ee karaa bilisaan paartileen hundumtuu irratti dhiyaatanii gabaa paartii irratti dhiyaatanii sabatti dhiyaatanii saba abbaa barbaade ati kana jedhee daaloogii godhee abbaa barbaade haa kaatu hin taane hin sarbame hin fudhatanii amma biyya bushinaa jedhanii odeessu. Warri biyya bushinaa jedhanii odeessan kuni sirnaan sabi isaan barbaade achi isaan kaa'ee miti. Kana gaa guyyaadhaa gara guyyaatti sabi keenya hundumtuu baraa jiraa jenne yaanna. Kun mataansaa achi teenyee kana hundumaa yommuu waan goonu iddoo sana dandee isaanii walii gallee fudhannee namni baay'een hin taa'aa jiru.
Paartii keenya utuu hin ta'in Oromoo baay'eetu keessatti qooda fudhatee taa'aa jira. Garuu inni iddoo isa dhumaatti nu hin geessu saba keenya gara birmadummaatti hin geessu. Ammaa qabnee nama nuun bakka bu'uu ammumaa qabnee nuyi filannee karaa bilisa ta'een karaa dimokiraataa ta'een filannee achi gubbaatti ittiin bullaa. Yoo kanan ta'u ta'ee filmaati kuni sirrii miti keessatti qooda fudhannu enneeti kanamu. Utuu mataa keenyaan hin barbaanne ta'e faayidaadhatu ta'e utuu achi linneeti gammachuu guddaadha warra gara biraadhaaf. Anneetti maxaafne ammayyuu kanaan dura waggaa 30 waggaa 40 harri bilisummaa Oromoodhaaf jedhanii rakkataa turanii amma carraa kanatti dhimma ba'an immoo gubbaa keellaatti makamanii kan jiran baay'een jiru. Isa kana achuma teenyee dadhabne utuu hin ta'in itti makamuu dadhabne utuu hin ta'in haalli isaa sirrii miti jenneeti karaa nagaati achuma teenyee kun sirrii miti jenneetti dubbataa deemna. Kun immoo Oromoodhaaf faayidaa qaba jennee ilaalla. Maaliif dhiiftanii kunooyi taayitaa dhattanii fudhattanii koonoo fudhadhaa isinii jedhu eebbi. Taayitaan mulaatuun dhaqee taayitaarra taa'u taayitaa miti. Taayitaan maraararra dhaqee ofiisaatii achi taa'u taayitaa miti. Hambaqqaleen irra taa'u taayitaa miti. Taayitaan keenya taayitaa sabaati. Saba abbaa barbaade filachuu danda'a. Isa kana sabi kun gadhiifamee bilisa ta'ee karaa bilisa ta'een nama isaa kaa'achuun isa gubbaara. Hamma kun hin jirretti qabsoon karaa nagaadhaa rakkina qabaa jennaan. Rakkina hin qabu jennee miti kan nuyi itti galle. Du'uun jira, hidhamuun jira, rakkachuun jira. Ijoolleen keenya baay'een namni baay'een nu biraa du'aniiru. Baay'een qaamni isaanii irratee jira ammayyuu. Namni baay'een ammayyuu immoo hidhaa jiru. Hin baane. Kan manni murtiidhaa Oromoon bahii ittiin jedhee jiru poolisiin qabee hidhee kaa'ee taa'a. Poolisiin kun seeraafis hin ajajamu. Mootummaanis akka inni ta'e hin beeknu kun seera jallaatu jira. Isa kana duruma dhaabbannee achi dhaabbannee warra hidhaman kanaaf qallaba ta'uu gargaaru faamilii isaanii ijoollee isaanii hamma danda'ametti mana barumsaatti ergu wal gargaaru qabsoon karaa nagaadhaa kana wal bira dhaabbachuu garuu dhugaadhaaf dhaabbachuu dhugaadhaan walitti dhugaadhaan dubbachuu sabi keenya san nama irratti samaayidha abiddi itti boba'aa jiru kana irratti haasa'u maal gootu isinii waan baaftu malee yeroo hundumaadhaa ibsa baasu malee maal faayidaan keessanii kan jedhanii haasa'an jiru. Maal ibsa baasuun numti kuniyyuu amma idduma sanatti hin danda'amaayi jedhanii gaafachuun hin barbaachisa. Ibsa eeyotu baasuu danda'a. Ofitti murteessee baasaa inni ibsa baasu gooftaaf. Lubbuu isaa jireenya isaatti murteesseeti kan ibsa baasu. Warri ibsa baasan kun immoo nuyi kan achitti karaa nagaadhaa hin qabsoofnee jirra kan nuyi jennu loltuu qopheeffannee poolisii tireenii goonee security dhaabbannee miti. Nagaadhumatu walitti yaa'eedhuma karaa nagaatiin wanti kun hafuutu isa gubbaa jira. Kanaatiif hin dubbanna hamma nu danda'ametti miidiyaa jiran irratti qabsoo saba keenyaadhaa irratti ibsuun nu gubbaa jira. Saba kanatti dubbachuun nu gubbaa jira jenneeti. Saba kana immoo hin gaafanna yeroo hundumaadhaa fedha isaan gaafannaa wal bira jiraannaa yeroodhaa gara yerootti kan mucucaatan jiru kan immoo dhufanitti dabalatan jiru hannutti dabalatan jiru kan yeroodhaan nu wajjin deemanii immoo nuffanii immoo kan nu biraa deebi'anis baay'een jiru kan naqanii gubbaa kellaatti galanis jiru kan immoo achiis immoo yommuu ta'uu fi dadhabamu immoo iddoo gara biraas kan naqan jiru kanaatiif qabsoon karaa baay'eedhaan deemaa jira kana yaalleeti kan nuyi jirru jechuudha. Qabsoo karaa hundumaa danda'amu nuyi dura dhaabbanne maa kana godhan jennu mirga isaa eegsisuuf abbaan eeyyuu karaa adda addaa karaa barbaadeen qabsaa'uu hin danda'a kan jedhu qabna. Galatooma obbo Mulaatu waa'ee marii kaastanii turtanii marannee walii wajjin teenyee goonaa kan jedhu yeroo baay'ee fi dhaabonni poolitikaa Oromoo warri kaanis mariin haa ta'u mariin dhaaba poolitikaa hundumaa humna jiran hundumaa waa'ee empire sanaa nu galcha namooti jedhan saboonni achi keessa jiran hundumtinuu walitti dhufanii haa mari'atanii
isa terminology national dialogue jedhanii dialoogii maree biyyoolessaa jedhanii hiikani maree biyyoolessaa biyyi sun biyya tokko naa ta'uu baatte iyyuu impaayirannaa taate iyyuu garuu mareen haa ta'uu kan jedhutu deemaa ture. Amma mootummaan maree kanan godhaa jedheetu sirbaa jira. Garuu mareen kun immoo kan hundummaa dabalate miti yookiin sirna mareen akkasiitti raawwatamu kan eege miti ulaagaa sanarra hin dhaabbanne. Kanaafuu utuman jalqabini waan du'eedha namooti jedhan jiru. Attamitti ilaaltu isin abdii maalii qabdu waan kun nagaa fida jettanii? Egaa maree biyyoolessaa kana naashinaal daayaloogii orijineetii kan inni ta'e sila sitti muyyaaleen ture filmaata fuulduraa mareen biyyoolessaa ta'uun isa gubbaa jira. Isa jennu naashinaal daayaloogii na jiraatu inni kaafne pirogiraamii isaa sagantaa isaa kaafne gaafa nuyi mootummaatti himnu mootummaan filmaata duraan godhuani kana booddeen ofuma kootii ergiin iddoo ga'e booddeen akkam barbaadetti deemsisaa jedhee dide. Isheen paartilee gamtaa paartilee irratti walitti dhufamee waa'een naashinaal daayaloogii kun akka ajandaa ta'ee taa'ee irratti hojjennaa utuma nuyi jennee sagantaa isaa qabannee jirru masaas godhee fudhatee mootummaan akka labsiitti baase. Labsii bahuu sanaa qabee muudama warra komishineerota sanaa qabee hamma ammaatti kan jiru kuni iddoo hin ga'u irratti walii galtee hin qabnu jennee achi keessaatii paartileen 13 walitti dabalatee amma gara kokas kan jedhamutti adeemamee naashinaal daayaloogiin kun iddoo hin geenye utuu hin dhalatin du'e jenneetu isarratti dubbannee amma akka ati jettu dibbeereebaa jiru amma komishineeriin hundumaa waan ta'ee naashinaal daayaloogiin hin deema jedhu naashinaal daayaloogiin kan inni adeemuu danda'u yoo biyya keessatti nagaan uumameedha itti himneerra yoo biyya keessatti wal sarbuun wal ajjeesuun lolli yoo dhaabateedha biyya keessatti iddoo tokko ka'anii gara iddoo tokko deemuun yoo danda'ameedha nagaadhaan ba'anii nagaan galuu yoo argameedha kun hundumtuu iddoo hin taanetti dhaqanii kaadireedhaan dhaqanii naannoo aanaa walitti qabanii kottaati mari'adhaa jedhanii sabi kun walii isaa gidduudhaan rakkina hin qabu. Waan rakkina qabu miti naashinaal daayaloogiin isa nuyi jennu miti inni isaan jedhaniif inni nuyi amma jennu adda. Asii ba'anii gara Dirrodowaa dhaqanii Dirrodowaa saba sana walitti qabanii sablammiin achi keessa jiru hundumaa walitti qabanii maali yoo jedhanii har'a sabiif sablammiin rakkina walirraa hin qabu. Rakkina kan qabu waanii sana sirna amma deemaa jirudha. Nami tokko Oromoon tokko Amaara tokkorraa dhuunfaatti rakkina hin qabu. Rakkinni nuyi qabnu rakkina sirnaa keessa jiru jiniini hacuuccaa amma jirudha. Sirnarraa kan ka'e. Kanaaf namni walii galee jiraata maal namni yommuu tokkoof tokko yommuu walitti dhufu waa walii hin qabu biyya tokko keessa jiraata iddoo tokko keessa jiraata waa walii hin qabu. Haa ta'u iyyuu malee mootummaan amma jiru kun kan akkasii miti kan inni barbaadu callu fedhanii irra isaa keessa laaf godhanii irra butanii araara godhamee isa jiru barbaadu. Kun immoo iddoo hin ga'u. Nuyi rakkina seenaa qabna. Seenaan biyyattiin kun irratti ijaaramte seenaa biyya kana ijaarame kun seenaa kun dambiitti xiinxalamee ilaalamuutu isa gubbaa jira. Seenaan biyya kanaadhaa seenaa eewuutii kan odeeffamu. Seenaa eewuutu keessatti argama. Isa kamtu keessatti calaqqisaa inni jedhu kun tokko gaaffii guddaadha. Lammaffaan immoo sirni federaalizimii kun inni tokko dhagaatti darbataa jira. Habadu sirni federaalizimii kun gargar nu godhee nuyi tokkuma taanee uumamne afaan tokko qabna aadaa tokko qabna alaabaa tokko qabna wal duukaa geeraraa turre wal duukaas aduwaas waan gochaa turre kanaatiif nuyi tokkuma
jedhanii identity isaanii Itoophiyaadhaa jedhanii odeessan jiru. Lakkii ani Oromoo ta'ee dhaladheen Itoophiyaawii ta'ee kanaatiif Oromummaan koo yoo hin beekamu ta'e identity koo iddoo badu keessa miti kanan jiru. Ani Oromoo ta'een Itoophiyaawii ta'ee nama jedhu warri kaan immoo dhagaatti darbatu. Kun garaagarummaan keenya jira. Kan iddoo tokkotti fiduun nu gubbaa'eera. Karaa gara biraa sirna kana biyya kana keessatti seera federaalizimii kana irratti hundaa'ee heera biyyattiidha ijaan arguun barbaannu gatii ittiin barreeffame iyyuu baasuu kan hin dandeenyedha biyyaan adiigee habaduu kan jedhan jiru. Nummoo itti bilisummaa arganne federaalizimii kanaanii kan nuyi ofii keenya naannoo keenya qabeenya keenya kan nuyi beeknu kana kun nu harkaa fudhatamee jennaan badiisa keenya. Kun identity keenya baduun isa gubbaan jiru an jedhutu jira. Isa kanaaf teenyee walii wajjin haasofnaa. Nama Oromootti duulamaa jiru kun karaa hundumaadha. Biyyattiin impaayeri kun han isheen jiraattu hundumtuu Oromiyaa gubbaa. Sablammiin Oromiyaa keessa hin jirre jiru. Kanaatiif hundumaa qabatteerti. Nagaa biyyaana keessatti buusuudhaaf fakkeenyaaf Oromiyaa yoo nagaa argate bichaadha biyyuun nagaa kan hin argatu jennee kan nuyi amannu kana. Kanaafi isammaa jedhamu kanaaf egaa hundumaa fi wal qabatee karaa nagaatiin hundumaa findhaa inni nu jennee haasofnu daayaloogii kana keessatti walitti dhufnee mari'annee dhugaa isaa keessaa baafnee walii wajjin haasofnaa dhugaa walitti dubbannaa. Isa kanaan duraa wal sobaatuufne kana hundumaa dhaabnaa isa nu jennu namni baay'een hin barbaadan. Irra butanii irra dabarsanii inni tokko jannummaa isaa sitti odeessa si'a tokko anata akkasiidhaa jedhe inni tokko immoo itti du'ee namni maqaa isaa dhayeeyyuu hin jiru. Isuma dubbatutu bichaa isuma waanii godhutu akka itti barreeffame akka itti kaa'ame kun hundumtuu rakkina qaba. Kanaatiif seerri kanaan dura bahee hojiirra ooluus hin dadhabe seera baafnee seeratti jiraachuu dadhabne kanas immoo olaantummaan seeraas biyyaana keessatti kabajamuu dadhabe. Mirgi namaadhaa hin dhiitame. Mirgi namaa kabajamuun isa gubbaa jira. Sirna mirga kabajuu kun hundumtuu uumamuun isa gubbaa jira. Kana irratti haasa'uun gubbaa jira jenne akkuma amma jedhame kana gaa daaloogiin kuni hamma beennutti iddoo gaa jennee hin yaannu komishinii warri uumaman kun mootummaan komishinii baay'ee kanaan dura muudeera. Muudama komishinii mootummaan muudeedha. Isa barbaadamitti ganama keessaa hin geessu gaa teenyee ilaallaa jechaa arma jirra. Kanaatiif namni baay'een waaniin kun amma komishiniin kun iddoo gaa haasaanii gara sechitti mareen biyyoolessaa kun iddoo gaa kan jedhu amantaa hin qabnu nuyi karaa keenya karaatti hafeeraa jenna. Galatooma obbo Mulaatu. Amma immoo mee gara kafaa'ootti deebi'ee gaaffii isin gaafadha. Yeroo darbe mana hidhaatii eega baanii booda obbo Baqqalaa fi obbo Jawaar Mohaammed imala galatoomaa jedhuun biyya Awurooppaa kanaa fi biyya Ameerikaa kaabaa dhufanii turan. Yeroo sanatti namni xiinxaleetti siqee ilaalu yaadi qondaaloti kafaa'oo kun lamaan dubbatanii waan adda adda jiru akka ta'e hin arga. Yeroo sana ilaallu gaaffii namni baay'een qabu kafaa'oon kaayyoonsaa maali? Kaayyoo duraan ittiin ka'e duukaa jirammoo kaayyoo isaa jijjiire. Kafaa'oon itti gaafatamni isaa mootummaa amma jiru kana jalatti kursii eeguu ta'e kan jedhutu sammuu namaatti dhufa. Maaltu jira kafaa'oon kaayyoon isaa duraanii maali? Amma immoo maali kaayyoon isaa maaltu ta'e? Fayyaata kursii jettan irraati xinnoo
natti dhaga'ameetani kursii kana yeroo barbaannetti argachuu kan dandeenyudha. Namni nu dhoowwatu hin jiru gammachuudhaan nuu kennu kursii. Nu dhoowwatan isinitti makannaa isa isin jettamaniin goonaa waanii Oromoo gaaffii Oromoodhaa achi gannee isin ijjiniin jiraachuu hin dandeenye yoo jenne yeroo barbaannetti kursii isaanitti dabalannee argachuudhaaf an dhoowwamu hin jiru. Garuu kan namni nuu beekuun isa gubbaa yeroo kaayyoon nuyi qabnu kaayyoo Oromoo ala miti. Oromoon abbaa biyyaa ta'u, qabeenya isarratti abbaa qabeenyaa ta'u, sirni dimookiraasii gada bu'u, hiree murteeffannaa mataa isaatiin waan barbaade murteeffachuu isatu danda'a. Namni gara biraan isaan murteessu. Kanaaf biyya kana keessatti namni akka namaatti akka jiraatu, qabeenyi isaa, jireenyi isaa hundumtuu kabajamee akka jiraatuu fi mirgi namaa akka eegamu. Hundumtuu mirgi isaa eegamee fi akka jiraatu. Naannoon isaa ofii isaatiin naannoo isaa obbushuu barbaada Oromoon. Aadaa isaa sirna gadaatiin buluu barbaada Oromoon. Sirni kun lafaa qabatu jennan. Sirna kanaatiin kan mormu wajjin yoomiyyuu taanaan nuyi walii wajjiniin walitti dhufeenya hin qabnu. Kanaatiif kaayyoon keenyas hundumtuu kanarratti hundaa'ee kan jirudha. Ammas taanaan yeroo fedhes taanaan KFO'n karaan itti sagantaa baafatee itti adeemuu danda'u kanarratti hamma ammaatti jijjiirama waan argisiisan qabu kanumaan kaayyoo isaa kana iddoon ga'uudhaaf hamma ammaatti carraaqaa jira. Hamma danda'ametti sabatti kanuma himaa jira. Deeggartoota isaattis warra isa deeggaraniin warra isa duukaa bu'anii wajjinis miseensa isaattis hundumaatti warra kana ala faallaa deeman hundumaattis kanuma himaa deeman. Imala Galatoomaa Baqqalee fi Jawaarii dhuguma kanaan dura deemaniiru. Imalli kun maaliif ta'e yoo jedhame tokkoffaan nuyi warra bakkee daasporaan warri jiranii Oromoon baay'ee yeroo isaaniidhaa jiran keessatti nu wajjin dhiphataniiru, gargaarsa adda addaa godhaniiru, maatiin iddoo hundumaatti ijoolleen akka baraniif warra hidhamanii rakkinni akka irra hin geenyee fi gargaarsa isaan godhanii yeroo yerootti immoo bakkee bulanii, bakkee oolanii, hojii isaanii dhaabanii yeroo deeggarsa gochuudhaaf hiriira yommuu ba'aa turanii kun galataa gashuun hin barbaachisaa. Warra dana jiraniif yeroo barbaachise akkaataa barbaachisetti gochuun hin danda'ama. Warra biyya keessaa fi warra bakkee jiran immoo akkasuma godhannee galateeffannee hin badu kan jedhuudhaan ka'an yommuu deemanis hamma naa galutti yaada keenya ala qabsoo karaa nagaa ala waan dubbatanii kana waan jedhu hin jiru. Garuu imala yommuu godhan kana keessatti nama hundumaa kanaa wajjin jaalala guddaa qabu, tokkummaa qabu isa jedhu immoo hin qabu. Waa'ee qabsoo Oromoo kanas immoo hundumtuu yaada tokko qabaa warri bakkee jiru jechuus immoo hin qabu. Namni karaa adda addaa ilaalaa, karaa isatti fakkaatee adda addaa ilaalaa. Yommuu ilaalus immoo haasaa namaadhaa karaa gara biraatiin. Amma haasaan addanatti haasa'u ukkoo nama baay'een na xiinxala. Maa na xiinxalee hin jedhu. Akka itti fakkaatetti na xiinxaluu hin danda'a kun mirga isaati. Garuu garmalee na arrabsuun isa gubbaan jiru. Arrabsoo hin taane nuti walitti hin ta'in karaa hin taane karaa wal gorsinu karaa itti wal deebifnu karaa itti walitti dhiyaannu gara si'achiitti Oromoof karaa dhimma baasu irratti walitti dubbachuun hin barbaachisa. Wal cabsinee waanii taanee maqaa wal baafnee miidiyaa sooshaal miidiyaa kana gubbaatti wal baafnee wal saaxillee iddoon nuyi geenyu hin jiru. Kanaatiif nama dogoggore qasennetti himnaa. Haasaa keenya keessatti immoo dogoggorri dhufaachuu hin danda'a. Dogoggora jiru kana keessatti egaa warri dubbatan lafatti garaagarummaa argisiisan iddoo kanatu kana yoo jedhame nutti himame nuyi isa qajeelchuudhaaf gara booddeetti hin deebinu. Haa ta'u iyyuu malee jarri kun lachuu kaayyoo KFO'n qaburraa alaa hin deemamne haasaa keessatti yommuu godhan haasaa adda addaa godhaniiru ta'a ani hin beeku personaalii
kana yoo ta'e malee hamma ammaatti ofiishaalii akka kaafaa'ootti sagantaa isa qabnu kanarraa ala waan Oromoon barbaadu kana ala waan gara biraa hin jiru isa duriirraa waan jijjiirre hin qabnu jechuu barbaadeetani. Haa ta'u waan illee ishee kana irratti gaaxannoo ishee isinitti deebi'uun koo nafu haasaa godhamanii keessatti wanta ta'e keessatti wanti egaa yookiin dhaabiin kafaa'oo maal akka ta'e ibsutu barbaachisaadha ta'a. Amma ammaatti hubannaa nuyi qabnu kafaa'oon waa'ee qabsoo Oromoo hubannaa inni qabu isa mainstream jedhamu sabni Oromoo beektotni Oromoo qabsaa'otni Oromoo harki wayyabi isatti amanu biyyi keenya humnaan cabdee mootummaan ishee humnaan fudhatame sabni keenya hin gabroome hin konoleeffatame mirga isaa dhabe biyya isaa irratti abbaa biyyummaa dhabe qabeenyaa isaa irratti ajajuu dadhabe sirna mataa isaatiin jiraachuu dhabe kanaafi dubbiin ta'uu malu sabni Oromoo dhiibbaa tokko malee hiree mataa isaatiin akka murteeffatu attamitti akka furuu barbaadu karaa siyaasaa karaa dinagdee karaa jireenyaa karaa hawaasummaa karaa hundumaa maaltu naaf mala jedhee carraa inni ittiin murteeffatu hadhiyaatu qophaa'uu fi kan jedhu natti fakkaata. Yoo mainstreamii sana jira ta'e inni amma godhame garuu waan akka mootummaan saba Oromoo irratti duulee ajjeesaa jiru kun mootummaa Oromoo ta'e Oromoon kana harka keessa qabachuun irra jiru asila kursii kan ofii keessanii barbaaddachuu kun turre mootummaa sana jalatti kursii eeguu mootummaa sana tisuu gada maal isheen boollatti kufuuf jedha kuno akka inni boolla kana keessa hin buufne eegna mootummaa keenya kana kan jedhu fakkaata. Warra qabsoo godhan immoo keessumaati waraana bilisummaa Oromoo immoo akka waan akka isaanii seera dhabeeyyii ta'anitti waan mul'isu fakkaata haasaan godhame. Kana isin hin dhageenye na jettani ani hin fudhadhu. Maaliif isin kafaa'oon akka itti gaafatamaa kafaa'oo tokkotti dhimma keessanii hojii keessanii isa kana dhaggeeffachuun xiinxaluun waan bade sirreessuun kun yaada keenya miti jechuun maaliif kun hundumtuu gaafiin kun maaliif dhufaa namoonni maqaa dhoofne kun lamaan iyyuu qondaalota kafaa'ooti namoota itti gaafatama guddaa qabanidha. Kanaaf jarreen kun haasaa kana akka nama dhuunfaa tokkotti godhan immoo akka bakka buutota kafaa'otti godhani. Bakka buutota kafaa'ooti taanaani yaadi kafaa'oo kun iddoo lamatti hirame jechuudha. Isaaf hin gaafii kana gaafadhe dhiifama naa godhaa. Fayyaataa waan dhoosin hin qabnu waan ta'e dhuguma konkolaataan nama baatee bowwaa gubbaa dhaqeera. Konkolaataa sana eeyotu fuudhee achitti geesse eeyotummoo achi keessaa deebisee deebisuu danda'a. Isa jedhu egaa warra kaa'etu maaliif akka isaan kaa'an maaliif akka ta'e hin beeku. Akka kaafaa'otti garuu waa'ee konkolaataa sanaadhaa waan beeknu hin qabnu. Waa'ee konkolaataa sanaadhaa maal yaada maalii ibsamuudhaaf achi taa'ame. Mootummaan ammaa saba kana fuudhee dhaqee boollatti naqeera. Achi keessaa deebifnaa yoo jedhamu ta'e sistemaatikaalii akkamittiin deebi'uu akka danda'u makiinaa sana konkolaataa sana fuudhanii saba sana baatee deebi'ee immoo ergi boolla lixee booddee boolla keessaa eegutu baasaa akkamitti ba'amaa inni jedhu kuni egaa xinnoo political connotation qaba. Nuyi kana irratti dubbannee waanis waan goone hin qabnu. Namni haasaa keessa gaa fakkeenya fudhatee kanaadha biyyattiin gara badiisaatti deemti biyyattiin already dhumeeraa fi si'a tokko yommuu nuyi dubbannu waan keenya keessatti ibsa keenya keessattis karaa bal'oo irra jirti
biyyattiin gara rakkinaatti gara badiisaatti kan adeemsudha waan amma tirendiin amma jiru kun sirrii miti jennee hin haasofna. Maaliif karaa siyaasaa, karaa dinagdee, karaa hawaasaa hundumaanii babbadeera. Kanaatiif isa kana biyyaan fudhatee gara dhidhimaatti deemaa jira. Isa keessaa ta'ee egaa isuma amma jiru kanatu deebisaa fi nama gara biraatu iddoo bu'ee deebisaa haasaasaa egaa inni namichi kun inni kana fide akka waan ta'etu explainii godhe bayeessaa ani kanan beeku waan jedhan irratti karaa nagaa qabsoo karaa nagaa isa jedhan irratti akka hamma nagayetti waluma duukaa deemamaa biyyattii deebifnee hin haaressinaa han jedhani garmalee namni hubate ta'a malee hin haaressinaa inni jedhamu maali walii wajjin teenyee sirna kanaan dura sila kaaseedha. Sirna sabdanneessaa ilaalu bichaa miti biyya sana keessa kan jiraatu warra akka keenya hacuucamanii jiraatan jiru warra kibbaa jedhamu hundumtuu jiru isaan kana ajjiniin harka wal qabannee biyyattii gara si'achiitti kaasuun nu gubbaa jira. Sirna nafxanyaadha isa kanaan dura ture iddootti deebifna akka kanaatti deebina utuu hin ta'in hundumti keenya wal qabannee biyya keessatti tokkummaadhaanii sirna dimokiraasii irratti naannoo keenya ofii keenyaan bushinee mootummaa immoo waliin bushina isa jedhu irrattidha kan nuyi deemnu. Mootummaa kana biyya keessa hin jiraanne yoo ta'e waliin taane waliin bushina. Mataa keenya immoo ofii keenyaan bushina. Mataa keenya keessatti namni dhufee nurratti akkuma barbaade surree dachaafatee nu keessa deemuu hin danda'u. Nu kabajuutu isa gubbaa jira. Kabajamnee biyya keessa warra garbiraas kabajnee walii wajjin jiraannaa isa jedhurra jirran. Kana jechuun mootummaa ishee dulloomte sanatti deebifnee haaressinaa isa jedhu kanatti yaadna gara kanaatti kan nu yaadeemnu. Sirna sabdanneessaa hundumtuu keessatti qooda fudhatu. Tokko irratti humna hin qaabu. Tokko siin caala jedhee aadaasaa, afaansaa, hacuuccaa akka irratti hin goone. Of danda'ee hundumtuu biyya keessatti biyyattii jaallatee tokko ta'ee immoo maabara dhaabbatee kan itti jiraatudha. Maabaraan yoo walii gallee ofii keenyaan bushina, ofii keenyaan waan barbaadne murteeffannaa gara si'achiitti nagaa taanee karaa nagaatii waliin jiraannaadha malee harka laannee akka duriitti sirna naftanyaa sana jabeessinee isa iddootti eennee jiraanna kan jedhu kaafaa'uun hin qabu. Isan qabu kaafaa'uun. Inni isin amma jettanii ta'uu ni danda'a. Maaliif inni gaaffii kana kaasaan akkasiin jettan biyya keenya irratti nuyi biyya keenya dhuunfannee jettani. Falmiin biyya sana jiru warri kaabaa warri habashaa falmiin isaan wal gidduutti godhani anatu olaantummaa qabaachuutu narra jira anatu saba kana warra kibbaa kana Oromoo, Somaalee, Sidaamaa, Benishangul, Gambeellaa warra kana fakkaatani warra kana anatu bushuutu narra jira anatu silmii guddaadha anatu dhaqee dhiiga jarreen kanaa xuuxuu qaba qabeenyaa isaanii dhuunfachuun qaba jedhaniitu isaan walitti muggutu falmiin isaan gidduu jiru isa sanaadha. Akkuma sila jettan immoo biyyattiin sun impaayirri sun kan isheen ijaarramte Oromiyaa irratti. Oromiyaa irratti olaantummaa hin qabdu taanaan impaayirri sun ni jigdi beekamaadha kun. Kanaafuuti amma rakkinni jiru Oromoon Oromiyaa irratti akka inni olaantummaa qabatu akka inni biyya isaa dhuunfatu hin barbaadan isaan. Namni gabrummaa keessa jiru immoo namni maali booji'amee jiru tokko immoo nama dhaabbataa ta'ee dhaabbatee mirga isaa falmachuu hin danda'u. Kanaaf fakkeenyaaf waraanni bilisummaa Oromoo kan jedhu qawweedhaan cabne qawweedhaan ofirraa ganneetu biyya keenya dhuunfannee biyya keenya irratti abbaa biyyaa yeroo taanu ollaa keenya wajjin gaafa haasa'uu dandeenya.
gaafa sanatti nuti kamataa keenya qabaannee biyya keenya irratti qabeenya keenya irratti abbaa yeroo ta'an warra kaanii wajjiniin haasa'uu dandeenya. Amma garuu isaan nu dhuunfataniitu gabrummaa na gobaroonfataniitu nu wajjiniin haasa'u. Akkuma fakkeenyaaf TPLF OPDO yeroo dhaabe OPDO'n akka ergamtuu isaa taatuuf dhaabe. Kanaaf OPDO'n bara jireenya ishee guutummaa amma bilchaginnaa ta'e boodayyuu isuma sanaaf hojjetti unconsciously duraan TPLF hojjetti amma immoo deebitee Amaaratti galte. Kanaaf kun hin danda'amu namoonni jedhan jiru hin danda'ama attamitti jettu menatti hima. Dhugaadha inni nu gaafattan gaaffii gaariidha. Garboomsaan yeroo hundumaadhaayyuu akka itti callumeedhee harka kennee hin jiraata jechuun hin danda'amu. Waggaa baay'eedhaaf dubbiin kun kan ta'edha. Oromoo fi warri kibbaadhaa kaayyoon isaanii adda. Warri kaabaarraa kaabaaf kibbi adda. Warri kaaba jiran anatu garboomsaa irratti taayitaa irratti wal lolu. Warri kibba jiran immoo Oromoo fudhatee warra dadhabuu kana fudhatee hunduma isaanii fudhatee garbummaa jalaa bahuudhaaf kan isaan qabsaa'an. Waaniin keenya addaa jechuudha. Kun qabsoon kuni Oromoon hundumtuu namni hundumtuu warra kibbaas kan baruun isaan gubbaa jiru maali ultimate goaliin isaa gara kamitti adeemaa jira. Kanaatii fi karaa lama haasa'aa jirra. Ilaa mootummaan kuni isa lummuttiin haa ta'u immoo isa sabdanneessaan dhufu isa jedhudha. Sirni sabdanneessaa kuni warra hacuucaman hundumaa iddoo tokkotti fidaa'en. Warra waaniin isaanii jalaa fudhatame, mirgi isaanii jalaa fudhatame sarbamaa jiranii karaa sadanuunu siyaasaanis, dinagdeedhaanis, hawaasaanis karaa hundumaan warra jalaa fudhatame kuni karaa sirni sabdanneessaan iddoo tokkotti walitti dhufanii kan waan ta'anidha jechuudha. Kanaaf biyya kana keessatti baay'eedha isaan kana wajjin harka innaa wal qabannee kanaan duras biyyattiin kun biyya Itoophiyaa isheen jedhamtee waamamtu isaan wajjiniin yommuu kana dubbannu gubbaatti yommuu wal lolan walii isaanii gubbaatti yommuu wal lolanii see tokko dubbateera namni tokko inni kaaba jiru kuni isa addana jiru kana yoo finnee jenne gara kibbaatti yommuu adeemnu inni gara kibbaa jiru kuni garbuudhaa jedhe. Nu jala yuun dhaabbattu ishee sirriidhumatti deebifnaa jedhe. Ilaa haasaan kun haasaa isa dureeti. Amma haasaan amma jiramu kun iddoo hundumaatti kan Oromoon dhiigisaa dhangala'u. Kan inni hamma ammaatti itti cimee adeemaa kan inni jiru. Sababiin isaa kan hundumaa waan isaa galeef. Garbummaa jalaa ba'uun immoo callumeedhanii miti. Itti du'uun jira, itti rakkachuun jira, itti sarbamuun jira, itti beela'uun jira, itti hidhamuun jira, waan baay'een jira. Kanaaf itti rakkataa jira sabi amma ammaayyuu taanaan. Isaan sunis immoo inni nyaata bare koo attamitti callumeedhee si dhiisa. Inni gooftummaa bare immoo attamitti callumeedhee si dhiisa. Karaa adda addaa tooftaa adda addaa yeroo yerootti sitti jijjiiree akka kanaatti adeema. Kanaaf sabi hundumtuu kanarratti dammaqee eessa ultimate goaliinsaa gara kamitti adeemsisaa. Sabi kun lafa yaade ga'uu danda'ayi. Iddoo yaade ga'uu danda'uudhaaf immoo wal qabatee wal duukaa hiriiree tooftaa isaa qajeelfatee waliin deemuun isa gubbaa jiraanne nu jennee haasofnu kanaaf. Kanaaf inni isin jettanii hin danda'amaayi inni jedhamu qabsoonni karaa hidhannoodhaa warri kaanii amma itti adeemaa jiran kun karaa isaanii yaalaa jiru. Isa kana garfidaa namni yommuu mirgi isaa dhiitamee yommuu jiraachuu dadhabu garaa kutata. Maal godhaa yommuu garaa kutatu lubbuu isa tokkitti ishee qabutan lubbuu isaa sana irratti murteessa. Maal jechuudha kuni lubbuu isaa irratti murteessee dhaqeetanii egaa iddoo laga dhaqee booruu dhugee dhagaa boraafadhee yoo hin du'ee achitti hafee yoo hin immoo ajjeesee galaa hidhee ka'a. Kanatti hin deemnu hundumti keenya yoo kanatti deemne wal balleessutti dhufnaa isinis hin jiraattanii nus hin jiraannu
kanatti nu adeemsa ultimate goaliin keenya kanaatii fi karaa nagaatiin amma warra laga jiran kan warra qawwee kaasan kan taati wajjiniin haasaa jenna abduyyachi teenye akkas jechuun yaada isaanii jinii walii galanii achi jiraatu isa jedhanitti nu geessu yaada isaanii morminachoo teenye mormineetu warra lagaa qawwee kaasan kana hacuuccaatu achitti isaan geesse bilisummaa dhabuutu achitti isaan geesse murtee isaanii ofiin murteeffachuu dadhabuu isaaniitu lagatti isaan gashee qabeenya itti jiru kana namni gara biraan harkaa fuudhee nyaachuu kanatu aarse qabeenya dhabanii jireenya dhabanii kanaaf achi dhaqanii kanaaf jaraan hin deebifnaa wal balleessinee baduurraa kunaa ta'uu inni nu jennee haasofnu kanaaf inni garaan moogee laga dhaqee inni qawwee kaase kun sababa kanarratti kanaaf nagaan bu'ee buusaa kanaan achi sabi nagaanis hundumtuu warri kana keessa hin jirre ijoolleen dubartiin jaarsi namni dadhabaan hundumaa du'aa jiram abiddi yommuu samiidhaa gadi roobu kana hundumaa gargar hin baasu garuu warri ittiin morman yeroo ammaadhaa iddoo sanatti hin argitu ta'a saba kanatu miidhama saba nan busha jettu saba na duukaa jira jettu saba yommuu filmaataa dhalattee itti gaafattu attam gootee samiidhaa abidda itti roobsita kanaatiif kun hin ta'u hin deemsisu waan kana caalaa hin deemina daba kana caalaa deemuun sirrii miti jennee isa kana itti maa jirran inni karaa nagaadhaa hamma dhaga'anitti itti maa jirraa yoo dhaga'uudhaa baatan immoo inni karaa bakkeedhaa immoo qabsaa'aa jiru kun immoo innis itti adeemaa jira karuma hundumaadhaa itti adeemu namni karaa argeen itti qabsaa'aa deema kanaatii fi karuma hundumaatiin qabsoo isaa namni karaa itti fakkaateen deemuu danda'a nuyi duran dhaabbannu kan jedhu qabna nuyi. Baay'ee galatoomaa obbo Mulaatuu hedduun isin galateeffadha. Gara xumuraatti deemna mootummaan yookiin warri mootummaa keessa jiran lolli ennaa ta'e lolli kun ennaa babal'ate maal miidhamu ilmaan isaanii loliisatti hin erganii firoottan isaanii eeguu danda'u. Biyya sanaayyuu baasanii biyya iddoo adda addaatti mana barnootaa miidhagaatti lafa jireenyi gaarii jirutti guddifachuu danda'u. Qaaleensi jireenyaa isaaniin hin miidhu. Amma yeroo baay'ee yeroo dubbatamu miliyoonii 2 yoon gabbaree jedhu obbo Abiy Ahmed miliyoonii 2 na dhumteyyuu isa booda namnaadhu miliyooniin dhumtu suni kan isaanii miti ilmaan isaanii miti ilmaan Oromoo kana ilmaan hiyyeessaati warri iddoo biraas yeroo ta'an inni kun kanaafiti nagaan barbaadanii isa jedhuu yaada namni baay'een xiinxalli jiru nagaan barbaadanii nagaan isaaniif bu'aa hin qabu nagaan ennaa dhufee dimookiraasiin ennaa dhufee sagalee tokkotu nam tokko sagalee tokko qabaata nam hundumtu wal qixxee ta'a jechuudha wal qixxummaan immoo isaaniif bu'aan qabu kan jedhutu jira mee isa kanaaf dhumarratti immoo isin akka kafaa'otti wanti sagantaa yeroo gabaabaa qabdanii kana goona akka kanatti deemna kan jettanii dhaggeeffatoota keessanittis immoo dhaggeeffatoota keenyatti dhaamsa qabdanii walitti qabdanii ennaa nutti himtan. Baay'ee gaariidha fayyaataa gaaffii gaariidha. Kan nuyi jechuu yaallu dhuguma egaa umuriin keessan dooktar egaa akka naa galutti jabanaa Haayile Sillaaseedha egaa mucaan mataatu hin jedha dhuma isaa jalatti yeroo sana keessatti jireenya Haayile Sillaaseedha almost biyya sana keessatti waaqa lafa bu'ee deemuu fakkaatu lafa turaafamaa hundumatu godhama gaafa isaan dhufaneedhanii ulfina guddaatu ta'a. Warri sirna sana keessa jiran hundumtuu gaafa sirni sun jiguu hin badan. Jireenyi isaanii hundumtuu hin caccabe. Ijoollee isaanii bakkeetti erganii barsiifataniiru
Ijoollee hiyyeessaa immoo gara loleessaatii fi gara badiisaa gara hin jiraannetti gara du'aatti ergaa turan. Isaanis dhumarratti hammi suni jireenyi isaanii maal akka ta'e argineerra. Iddoo isaaniin kan bu'ee dargiin hin dhufee dargii waggaa 17 yommuu ture inni sisuma tireendii sanaa deemsise xinnoo isaa isaan irratti xinnoo wayyeessetu waa more revolutionary ta'ee argamee waa jijjiiree warri jijjiira sanatti dhimma ba'anarraa warri ijoollee hiyyeessaadhaa ergataa turanii ajjeessaa turanis isaanis iddoo isaan ga'anii amma xinnoo keessatti argitaniitu. Ammas immoo sirna yaadii keessatti dhufanii egaa kuni waaqayyoo waan inni hojjetu yeroo yerootti waan inni nu barsiisaa jiru biyya sana keessatti namni baay'een piriichii gootee akkanaan hin jenne malee kun jireenya keenya keessatti kan argaa turre. Hammam hacuuccaan, hammam saba sarbuun, hammam saba miidhuun eessaan akka inni nama ga'u piraaktikaalii argineerra. Waaqayyo garuu nu barsiisuuf kan hundumaa nutti argisiisaa jira. Yoo nuu galee, yoo keessa deebinee ilaallee kuni waan faayidaa qabu miti. Ilaa biyya kana biyya lafaa kana gubbaa yommuu jiraannu yeroo murtaa'eef jiraanna hundumti keenya. Inni hacuucamus, inni hacuucus itti fakkaatee yeroo murtaa'e kana keessatti nagaa walii hojjennee walii keenyaaf nagaa goonee hamma dabarru wal miinee kana goonee hinnannaa faayidaa keenya eeggannaa jedhanii wal hacuucuun eessaanuu akka nama ga'u argineerraa kunis hin darbaa. Namichatu gara waanitti nagada jedhanii dur gara Yemenitti utuu Yemeniin nagada nagaduu dhaquu daalaa gubbaatti nama qotiisa gubbaa qotuu sangaajji walitti camadamee qotu arga. Maal kun jedhee namni attamitti qotaa akka horiitti akka sangaatti camadamee kun waan gadheedha. Maali rakkinni isaa horii kaffalatu dhabe moo miknaata maaliif jedhee itti siqee gaafata. Siniis isaa horii dhoo ta'e siin kennaa jedhe. Lakkii hin darbaate darbii jedheen namtichi. Hundumaan qotaa amma yerootti hunduma darbaa kuni darbee. Hin darbee Yemeniin naqee waan isaa bitatee daganaa deebee daalaakiin yommuu ga'u namichi akka sangaatti qotame camadamee qotu kun eessa jiraa jennaan. Maa innoo kantiibaa ta'e eddana jiraattiin jedhan. Jedhee dhaqee achitti harka fuunee ani yommuuti qotaa turte sanaa dhufee si gaafadheen akkas jennaan liqqiidha fayyaa ta'ii kuniyyuu hin darbaati immoo darbii jedheen. Hin darbee biyya galee shaqata isaa gurguratee daganaa deebi'ee yommuu Yemeniin daganaa bituu yommuu dhaqee jedhu ammas iddoo sanatti goree kantiibaa dhagaa dhibantaan qabaa jedhee yommuutti goree jedhu namichi ichoo kantiibaan du'ee hawultii ijaaranii fi siidaansaa magaalaa walakkaa jiraa jedhan. Basumaam jedheetti siqee yommuu siidaa isaatti siqee yommuu achi keessaati waan hin tokko maaltiin jedha hin darbaa darbiittiin jedhe. Dhiisee daalaakiin naqee Yemeniin naqee mi'a isaa bitatee deebi'ee yommuu galuu ammas yommuu dhufu iddoon sun karaa baafnaa jedhanii siidaa isaa achi kaasanii. Hundumtuun darbaa haadhoo koo waan darbuuf jennee warra rakkisaa jirraa. Inni kun egaa yeroodhaan kan deemudha. Sabi keenya yeroo yerootti qabsoonsaa yeroodha gara yerootti hin qabbana'e jedhee haasaa nami baay'een qabbana miti yeroodha gara yerootti waaninsaa itti fufaa jira sabi keenya itti du'aa jira itti rakkataa jira itti dhamaa jira. Haati manaadha abbaa manaa dhabaa jirti ijoollee dhabaa jirti abbaa dhabaa jirti haadha dhabaa jirra jaarsa dhabaa jirra ijoollee ola deemaa dhabaa jirra. Diroon manni tamaarii manni barumsaadhaa rukutamaa jira. Ijoollee ola deemuutu harkatti du'aa jira. Karaattis dha'anii ajjeesaa jiru. Ijoollee miilli ishee lafa fuudhee deemee jedhu eessa dhattaa maal gootaa jedhanii karaatti dha'anii ajjeesaa jiru. Kunis hin darba. Hacuucaan kun hamma kanaatti nurratti waan ta'ee yeroo fudhatan ta'uu Waaqayyo yeroo qaba jennee ilaallaa. Kunis hin darba. Kanaatiif maal isinitti fakkaata kun hamma humnaa itti fufaa inni jedhu ittiin fufu. Sabi keenya qabsoodhuma isaatti jabeessaa jira. Waan abdii yeroo ammaa kana waanii keessa waan muddama keessa waan jiruu fi muddamni kun kana
nutti argisiisa jechuu kooti. Yeroo isaa gabaabaatti karoorri keessan maalii kan jedhu saba keenya yeroo ammaatti amma achi jirrutti saba keenyatti rakkina kana inni himnaa itti dubbannaa walii wajjin hojjechuu yaannaa hamma nu danda'ametti namni walitti dhufee qabsoo isaa gurmeessee karaa nagaatiin akka inni bobba'u hin yaalla. Kanuma walitti qabnee karaa nagaatiin qabsoo keenya itti fufna malee gara booddeetti deebina kan jedhu hin qabnu. Yoo qabsoon keenya karaa godhatee immoo akkamittiin sabi keenya abbaa biyyaa ta'uu danda'a. Maal gochuun isa gubbaa jira inni jedhu immoo kana booddee long run term walii keenya pilaanii keenyaa jechuudha. Gabaabaadhumatti kana jechuu hin barbaada. Karaa gara biraa ergaan inni qabu keessumatti warra abbaa amantootaa ta'anii itti gaafatama fudhatanii marcumni kennamee fi gubbaadha Waaqayyo Rabbi marcuma isaanii kennee biyya kana gubbaa warri jiran hacuuccaa biyya kanaadhaa biyya nagaa keessatti mootummaan diroonii kaasee pileenii namni keessa hin jirre xiyyitii guutee gaditti dhiisee saba kana yommuu inni fixu yommuu sabni akka kanaatti raafamu cal jedhee ilaalu ani amantaadha sin jedhu baay'ee natti dhaga'ama dhugaadhumatti kun itti dhaga'amuun isaan gubbaa jira gadi ba'anii maalooyi saba kanaaf jedhanii Waaqayyoonis kadhachuu Rabbiinis kadhachuu akkuma amantaa isaaniitti hundumtuu amantaa garaagaraa warri jiru kuni kana keessatti qooda fudhatanii saba kana baraaruu akka danda'amuu fi kadhannaadhaanis warra mootummaa itti arganis itti dubbachuudhaan dura dhaabbachuudhaan kanan godhinaa Waaqayyo Rabbi hin jaallatu dhiiga dhangala'u irratti inni teessoo isaatii irraa ka'a jedhanii kanatti dubbachuu danda'u akka isaan danda'an itti dubbachuu akka isaan danda'aniif kana himuun barbaada. Biyya keenya keessatti fakkeenya kan nu ta'anii kan akka Abuna Pheexroos badhaasaa Magarsaati moo Magarsaa badhaasaati. Kan akka isaanii kan akka luba guddinaa tumsaa kanaaf jedhanii kan gorra'aman handu'an Paappaasiin kun fuula xalaataa dura dhaabbatee naazii dura dhaabbatee kana hundumaa hangodhan Musolonii dura dhaabbatanii sirna sana kan kondeemii godhanii kanaaf lubbuu isaanii kan dabarsan jiru. Kun isaaniif fakkeenya ta'ee hamma danda'ametti mootummaa kana jirutti bukkee bu'anii masqaliitti qabanii Waaqoo si haa eebbisu jechaa utuu hin ta'in kana hin jaallatu Waaqayyo mootummaan kana godhu hin jaallatuuti kana dhaabaa kuna dhaabbatu dhiigi dhangala'u kun biyyi dhiiga dhangala'e keessatti rakkinatu dhufaa Waaqayyo ittiin gammadu jedhanii kana dubbachuu danda'uun isaan gubbaa jira jedhee amma beekumsa kootiitti itti himaa. Karaa gara biraa jaarsoliin biyya jiran kun warra abbaa gadaa jedhanii akka itti taa'an kun Oromiyaa keessa warra jiran kun hamma danda'ametti hamma isaanii danda'ametti lubbuu du'u kanaaf dhaabachuu jaarsoliin maanguddoon kana ta'anii ilaaluurra jaarsi biyyaadhaa kun maaliif ta'a jedhanii fala barbaaduun sabi yommuu dhumu akka kanaatti callumedhanii taa'uutu hin ta'in warra dubbii kana waan godhan duukaa bu'anii kanaatiif irratti hojjechuu danda'u gorsuu akka danda'anii fi kun isinirra jiraa jedheen ilaala. Inni sadaffaan sabi keenya keessatti beekaan wallaalaanis hundumtuu warri bakkee jiranis warri keessa jiranis dubbiin kun nun ilaalu nuyi keessaan qabnu nutti toleera noo jireenya gaashaa jiraanna ergi nuyi jiraanne naan maaltu na dhibe jennee utuu hin ilaalin saba du'u kana saba irratti roobsamu kana saba kanaaf iyyuu gargaaruu karaa hundumaan beelli saba kanatti dhufeera qabeenyi isaa harkaa dhumeera waan fuudhee afaanitti kaa'atu dhabeera kanaatiif gargaarsi karaa adda addaadhaan barbaachisaa qaaleensi jireenyaadhaa kun hundumtuu irratti dhufeera sabi kun saba sarbamaa jiruudha karaa gara biraan immoo yeroo inni itti rasaasaanii bakka itti du'uudha bahee galuu dadhabeedha kanaatiif hamma danda'ametti walii galteedhaan wal hubachuudhaan wal duukaa bu'uudhaan
karaa adda addaatiin wal dhiibanii probably yoon iddoo kana ga'e taayitaanii iddoo abalufaa fudhatee na jalaa hafa laata akkasiidha jedhanii isa wal dhiiban utuu hin ta'in amma dubbiin dubbii jireenyaaf badiisa wanta dhufaa jiruu fi kanarratti wal bukkee bu'ee wal bukkee hiriiruu wal gargaaruu akkuma kanaan dura 2018 yaada tokko walii galeen ammas akkoo kanaanii qabsoo isaatti fufee deemee rakkina kana keessaa akka ba'amu faluun hin barbaachisaa jedhee yaada. Kanaatiif saba keenyaaf kanan dhaama keessatti loltuu biyyoolessaa fi kanan himu achi keessa warri jirtan warri isin irratti dhukaastan warri isin rasaasaan rukuttan ijoollee isin ajjeeftan sabi du'u kun ilaalaa humna qabdu qawween isin harka jira taankiin isin harka jira baankiin isin bira jira kun hundumtuu isin bira jira adaraa lubbuu badu kanaaf dhiiga dhangala'u kanaaf yaada obboleewwan keessanii warra bor iddoo ga'anii biyya kana laga ceesisuu danda'an ta'u ta'a. Kanaatiif ajjechaa kanatti hin ariifatinaa. Saba kana ajjeesuutti, saba kana rukutuutti, qaama isaa hir'isuutti hin ariifatinaa. Mana isaa irratti hin gubinaa, qabeenya isaa hin balleessinaa. Haa ta'u iyyuu malee hamma tuullaa midhaanii fa'aa hamma gubdan akka ilaalcha kootiitti namaan itti yaa'atii dhaayettanii isa fuutanii warra beela'uuf illee kennaa. Yoo namichi sun maa nyaataa yoo jettu taatan hin gubinaa. Mana isaa irratti hin gubinaa yoo keessaa baqate namni gara biraan keessa taa'uu danda'a. Nama gara biraafis dhimma baasa. Boriif dhimma baasa. Dhaloota dhufuuf dhimma baasa. Kanaaf adaraa humna amma qabdan abidda isin harka jiru kanaan hin gubinaa. Abidda kanarraa dhaabaa. Warri karaa Oromoo keessa jiraattanii karaa siyaasaarra warri bobbaatan dhaabbileen adda addaa warri jirtan Oromoodhaaf yaada. Hamma dandameetti dhiiga dhangala'u lubbuu baduu warra babbadan kanaaf hundumaaf yaada. Siyaasi kun natti toleeraa kun ta'eeraa jettanii kanan godhinaa. Kanaaf keessumatti karuma barbaadameyyuu karaa isin barbaadanis isin gargaaranis isiniin achi kaanii warri paarlamaa keessatti filamtanii paarlamaa biyyoolessaa keessattis caffee Oromiyaa keessattis filatamtanii Oromoo taatanii warra achi jirtan keessumatti lafa isinitti filamtanitti dhiiga akkas dhangala'u isinitti dhaga'amuun isa gubbaa jira. Kanaaf iddoo sanatti saba sanaaf lubbuu darbeef warra isin hin deeggarre illee yoo ta'e Waaqayyoon sodaadhaa iyyaa fi maaliif ta'a kun mootummaan maa kana godhaa jedhaa dubbadhaa. Yoo kana dubbattaniif ta'e gaaf tokko ofitti gaafatamtu. Kun gaaffiin kun waan isin irraa bu'u miti. Sabi sun isin hin filin iyyuu malee maqaa saba sanaan achi baay'irtu. Maqaa sana sabaan marcumii saba sanaa irra teessaniittu Waaqayyoon yoo hin sodaattu ta'e dubbadhaa fi iyyaa fi lubbuu achitti badu dhiiga achitti dhangala'u jireenya achitti babbadu kanaaf dubbadhaa fi kana godhaa jedheeni hamma hin danda'etti isinitti hima. Keessatti mootummaan hin dhufaa hin darbu. Gaafa darbee jedhu utuun kana godheera ta'e utuun kana akkasii olsheera ta'e kan jedhu numa dhufa. Yaadi kun amma yoo isin keessa hin jiru ta'e adaraa saba kanaaf hin bushitu. Waaqayyo saba kana yeroodhaaf isinitti kenneera. Bushaa isiniin jedheera. Waaqayyo immoo bushaa yommuu ulee isaa isinitti kennu akka fedha isaaf jaalala isaatti akka isin bushitan malee akka isinii akka barbaaddanitti rukuttanii ajjeeftanii sarbitanii hiitanii dhiphistanii akka hin gooneef miti akka gootaniif miti. Kanaaf humna kana isinii ilaalle Waaqayyo kan inni isinii kenne gorsitanii hamma danda'ametti deebiftanii karaa nagaatti argisiiftanii akka isin bushitaniidhaan malee humnaan akka kana gootaniidhaan miti. Kanaaf yaada kana fudhattanii yooduma mormituudha jettanii illee dhannaa dhabdan isinitti dhaga'amee kana gochuu akka dandeessan biyya sana keessaa baatanii saba sana keessaa baatanii marcuma saba sanaa irra teessuu kanaatiif gadduufiin isinirra jira. Kanaaf akka argitanitti aariidhuma ammaan ilaaltanii hin balleessinaa, dhiigan dhangalaasinaa, hin ajjeesinaa, irratti mana irratti hin gubsiisinaa, murtoo akkasii irratti hin dabarsinaa. Kanaaf yoo kana gootan Waaqayyotti hin araaramtu, saba kanattis araaramtanii jiraachuu hin dandeessu.
Boris immoo deebitanii bushuyyuu hin dandeessu ta'an hin beeku. Kanaatii fi kanarraa deebi'aa jechuun barbaada. Egaa hamma hin danda'u kan waan manatti fakkaatanii xeberaa jira. Hamma inni iddoo ga'u waan hin beeku. Dooktar isiniinis egaa waaqayyo isin haa eebbisuun jedha. Baay'ee galatoomaa obbo Mulaatuu Gammachuu dhugaa hedduun isin galateeffadha. Yeroo fudhattanii carraa kana waan naa laattaniif gaaffiif deebi'an qabu. Gaaffii nan qabuuf deebii waan naa laattaniif guddaan isin galatoomfadha. Baay'ee fayyaa ta'aa waaqayyo isin haa eebbisu. Carraa kana kan laattanii miidiyaa kana gabaadhaa biyyatti hin beekuun ture asuma dhufanii gaa dhaga'ee. Miidiyaan kun immoo biyyatti deebi'ee saba keenyaaf afaan taatanii sabi keenya yeroo ammaadha biyya keenya keessatti kan odeeffamu gara biraadha. Miidiyaan Oromoo baay'een isaa hin jiru. Sabi keenya afaan isaa ta'ee kan rakkina isaa bakkeetti baasuuf badaa hin qabu. Amma danda'ametti isinis jabaattanii warra dana jirtan kuni afaan saba sanaa akka isin taatan isin gaafadha. Baay'ee fayyaa ta'a gooftaan isin haa eebbisu. Dhaggeeffattoota keenya isiniinis hedduun isin galateeffadha fayyaa ta'a. Miidiyaan kun karaa adda addaa akkuma amma miinjala deemaa jiru kana YouTube irratti, Facebook irratti, Telegram irratti, WhatsApp irratti ni darba. Isarrattis dabalee immoo biyyatti immoo saatalaayitiidhaanii yoo haasaatisa jedhu kana 52.5 hin darba. FNN Finfinnee News Network isa jedhu keessatti miseensa akkasiin dhaggeeffattan yaada qabdanis akka nuuf hirtanii isin afeera. Isinis fayyaa ta'a. Sagantaa biraan ammoo walitti deebinutti nagaa rabbiin nu jiraadhaa.